Mee kanuma wal qabatee Yeah. amantaa musliimaa keessa ta'anii amantii biraa warreen arrabsan jiru. Social media irratti. Akkasumas carraa argataniin podcast garaagaraa irratti amantaa biraa namoonni xiqqeessan jiru. Warra akkasii irratti ejjennoon akka kaawunsiliitti isin qabdan. Dargaggoo miseensa keessanis haa ta'uu baatu isin erga musliima Oromiyaa dargaggoo musliima hoggannattanii miseensa keessa yoo ta'uu baatillee dirqama deebisuu qabdu jedhee yaada. Namoota amantaa biraa arrabsanoo akkam gootu fakkeenyaaf dargaggoo musliima keessa jiraatee musliima arrabsu kallattii ittiin deebistan hedduu qabaachuu dandeessu. Mana amantaa irraa dhorkuu waan hedduu jiraachuu danda'a akka seera keessanitti. Warra amantaa biraa arrabsanoo maaliif biyyi kun biyya amantaa hedduu? Biyya amantaa hedduu. Thank you. Nuyi bifa kamiin iyyuu namni wayii as bahee gidduu kana miidiyaatti as bahee muuziqaanii halaala jedha yookaan hin taa'in baqqaa jedha. Anama hoogganaa dargaggoo ta'e egaa kana lakki atis teessee boodkaastii irratti kana irratti deebii kennu I have to ani itti gaafatamummaan qabaa beeki. An dargaggoo an ijaaree dargaggoo sammuu akkana irratti ijaaraman never. Ani hawaasni kun hin barbaadu seerri biyya kanaa isaan hin barbaadu duudhaan biyya kanaa isaan hin barbaadu. Eessatti tokkoffaa gaaffii lamaan qaban tokkoffaa nama kanaan ibsa kana eentu nuu kenni jedhee an akka dargaggoota islaamaatti leeviliin nuti itti hojjennu jira leevilii keenya irratti yoo hojjette waa hedduutu jira eentu ibsa kana bakka si buufate si eenyuun abbaa fedhe haa ta'u namni dheengadda as bahee waan garagaraa jedhe akkuma gadi bahee hawaasa kana mataa cabse har'as gadi bahee dhiifama gaafachuu qaba jala saraareen sitti VIP taate seentee mbete. VIP ta'uu caalaa. Tiraafikiin baansi dhaabee maal sin jedha. VIP caalaa ani VIP mana hidhaa galeen oole al tokko. Sababa isaa moo? Yeroo jarri hidhaa turan. Yeroo jarri qabsoo hawaasni musliimaa Itoophiyaa sochii mirga isaa kabachiisuu godhe keessatti maakalaawii bakka jedhamu mana hidhaa hamaa sana waliin uummanni keenya beekuu dhaqee achitti qabanii na tursaniiru ana jechuudha. Har'a akkoo biyya kanatti Mubaarak. Ministeerri barnootaadhaa bara darbe kan barattoota kutaa 12 qoramanii darban parsantaa 8.4 ture. Which means barattoota 100 qoraman keessaa maximum barattoota 9tu darbe jechuudha. Barataan 91 kun kufe jechuudha. Yookaan qabxii yuunivarsiitii isa seensisu hin fidne jechuudha. Kana jechuun abadan namni tokko duudhaa saba guddaa kanaa cabsee amantaaf amantaa gandaaf ganda amantaa keessattis duudhaa saba kanaa cabsee afaan baalagaa'uun qilqilla'uun hin danda'amu. Fakkeenyaaf namni tokko miseensa keessan miti yoo ta'e fakkeenyaaf yoo akkas godhe miseensa keenya miti maaltu itti irrata miseensa keessa yoo ta'u baate. Thank you. Bareeda. Gatiin itti gaafa. Shamarka fuunee hordoftoota Qubee TV irraa kan daawwachaatti jirtan kun qubee poodkaastii keenya. Qubee poodkaastii keenyaan akkuma kanaan dura baratame namoota hawaasa kana ni barsiisu karaa qajeelaatti ni qajeelchu jennee yaadnu asitti affeeruun gaaffiiwwan garaagaraa gaafachuun barnoota irraa arganna. Guyyaa har'aas keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya kun mana maree dhimmoota Islaamummaa Oromiyaatti koree hojii raawwachiistuuti. Akkasumas immoo walitti qabaa kaawunsilii dargaggoota Oromiyaati. Ustaaz Shu'aib Shamsuu akkasumas immoo dargaggoo Shu'aib Shamsuu jennees waamuu dandeenya. Isaan waliin turtii taasisna dhimmoota dargaggoota naannoo Oromiyaa wal qabatu akkasumas immoo ilaalcha isaanii irratti waan hedduu turtii waliin taasisna. Nu faana bu'aa. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan taatan Qubee TV galatoomaa poodkaastii galatoomaa. Tole egaa waan hedduu siin walii mari'achuu hin danda'ama. Sii jecha yoo naasa'e akkam dargaggoo. Akkasuma. Namoonni hedduun keessattuu dargaggoonni amantaa musliimaa hordofan hedduun isaanii si beeku. Akkasumas immoo yuunivarsiitii Mattuutti namoonni baratan barsiisummaadhaan leekchariidhaan si beeku. Namoonni sin beekne kan daawwachaa jiran akkasi baraniif Shu'aib Shamsuu eenyudha? Eessatti dhalate? Haalli guddisa maatii isaa akkam? Saakalla. Ulfaadhaa galatoomaa daawwattootni hundiyyuu ani maqaan kiyya Shu'aib Shamsuu Siraajin jedhama. Dhalataa naannoo Oromiyaati godina Iluu Abbaaboor Mattuu keessaayyuu ganda baadiyyaa Kamishee jedhamtutti dhaladhee
achitti guddadhee barnootas naannoo sanatti baradhee eegasii barnoota akaadaamikiis akkasuma barnoota amantaa islaamaatii wal qabatu jireenya darasummaa jedhamuun beekamu sanas haga tokko godina lamaan Ilubaaboriif Jimma keessatti socho'ee amantaas baradheera. Eegan immoo akaadaamikiidhaan immoo akka tokko tarkaanfadheetii yuunivarsiitii jooyin godhee digirii jalqabaa Diilaa yuunivarsiitii irraa paablik heelsiidhaan eebbifame. Sana booda mattuu yuunivarsiitii dhumatti barsiisummaadhaan fuul leekchararii ta'ee barsiisaan ture. Itti aansuudhaan Jimmaa yuunivarsiitiitti bara 2009 haga 2010 waggaa 2 maastersii kiyyaan baradhee eegasii achuma Uummata yuunivarsiitii deebi'ee hojii barsiisummaa yuunivarsiitii keessa tajaajilaan ture. Yeroo achi keessa turettis poozishinii garaagaraa gahee hojii garaagaraa irratti hojjechaa ture. Keessattuu community service kan jedhan tajaajila hawaasaa kan jedhan achitti hojjechaa ture. Eegaa naannoo 2014 akkas keessa yeroo bakka sanatti yeroon tures hojii amantaa hawaasaa islaamaa tajaajiluu waan irraa eegamu majlisa keessa hojjetaa ture. Caasaa godina Ilubaabor keessa hojjetaa ture kan magaalaa keessa hojjetaa ture. Sana booda immoo yeroo godinni sun mana maree dhimmoota islaamaa naannoo Oromiyaa keessatti akka koree hojii raawwachiiftuutti bakka bu'aa godina sanaa godhaneetiin asna ergan gara Finfinneetti dhufee jireenya waggaa 3 akkana naannoo Finfinnee kana keessatti jiraataatiin jira. Mana maree dhimmoota islaamaa naannoo Oromiyaa keessatti koree hojii raawwachiiftuudha. Akkasumas dargaggoota irratti hoogganaadha. Amma dhiyeenya kana immoo hundeeffama haaraa kaawunsilii dargaggoota musliimaa jedhamee caasaa majlisa hordofee kan deemu yeroo hundaa'u keessatti immoo sochiidhuma achi keessatti qabnu sanarraa ka'uudhaan dargaggoota naannoo Oromiyaatiif dargaggoota musliimaa naannoo Oromiyaa kan hoogganuuf bakka kanatti dhufeetiin jira. Amma kanarra jira. Kanaaf egaa bultiidhaan immoo ilaalaa deema. Oromiyaa keessatti kan itti dhalatte keessattuu naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti yeroo dhalatanii aadaa safuu hawaasaa akkasumas immoo waan ta'e tokko godina itti dhalatan irraa qabataniitu kan guddatanii. Ilubaaboritti dhalachuun aadaa akkamii hawaasa akkamii nama barsiisa aadaa waliin jireenya naannoo Oromiyaa keessa Ilubaaboriin waan gaariidha jettee ittiin beekamattee yaaddu Ilubaaboritti dhalachuun akkami? Dhugaatti Ilubaaborii dachee baay'ee rabbi badhaaseedha. Namni hedduun ni beekadhee yaada. Oromiyaa keessatti dachiin akka Ilubaabor magariisa uffate akkanatti jira jedhee akka haga tokkoon argu kana immoo qabatamaa waan lafarratti jirudha. Tokko bosonni naannoo sana jiru, haalli qilleensaa naannoo sana jiru, akkasumas jiinii roobaa fi jiinii caamaa gitaawaan hawaasichaaf mijataa ta'e jiraachuun Ilubaabor ood godha yookaan adda godhachuudha. Laggeewwan godinaalee garaagaraa keessatti tokkoof lama argitu Oromiyaa kana keessatti laggeewwan gurguddaa sappilaay kan godhan kallattii hundaan argite. Yoo as gara Beddelleetti yeroo dhuftu Gabbaa kan jedhamtu jira. Achiin gara naannoo godina ollaa biraatti yookaan naannoo biraatti gara yeroo deemtu gara Kafaatti yeroo deemtu galaana gurguddaatu jira. Magaalaa kana keessa yookaan immoo godinaalee aanolee godina kana keessa jiran keessa bosona, laga fi haala qilleensaa mijataatu jira. Dachee rabbii badhaaseedha. Kun an baay'ee waan namatti toludha. Eessa yuudhattee giriinii akkasiin argitu kiiloomeetira 20-30 keessa deemta. Bosona yaayyoo seenaadhaan hin dhageessu yoo ta'e bosona akkuma kanatti bosona dhamee himamu otoo hin ta'in addunyaatti illee kan galmaa'edha. Ani Ilubaaboritti dhalachuun kan koo qilleensa akkanaa kana hedduu waan alachi jiru waan tokko vaaliin goonu amma garuu baay'ee isaa waan itti gammannudha. Hawaasichi hawaasaa gara laafessa jaalalli jiru tokkummaan jiru wal hubannoon jiru haga tokko gaariidhuma jedhee yaada. Nuti sigaa Ilubaaborii sochiidhuma garaagaraa achitti gochaa turre keessatti naannoo itti akka nuti xiqqoo ija godhannu as baanu uummatatti fuuldura baanu naannoo nu godhee nu guddiseedha. Warra Ilubaaboriin galatoomaa jechuu barbaada. Ilubaabor bosonni yaayyoo baay'ee bareeda. Anis carraa ilaaluu argadheera.
hawwata tuurizimii Oromiyaa keessaa tokko Ilubbaaboritti kan argamu bosona Yaayyooti. Akkasumas immoo bakka itti dhaladheetti Ilubbaabor kan inni ittiin beekamu Fincaasoor ibsaan achirraa nu dhufa ture gara baay'ee beekamu. Baay'ee namatti tola. Kan inni kana sii kaasee fi ati amma hoogganaa dargaggoota musliimaa Oromiyaati. Hawaasatti keessatti guddattu akka ati dargaggoo gaarii taate amala gaarii qabu akkasumas immoo fakkeenya dargaggoodhaaf akka ati taate guddatuuf dhiibbaa qaba jedhee yaada. Gabaabsinee haalli guddisa keetii maal fakkaata ture? Maatii akkamii keessatti guddatte? Anis guyyaan jalqaba si argee Ustaaz Kaamiliin natti fakkaattee turte. Kaamilii waliin akkamii obbolaadha moo hawaasni isa sumaana baru mana maree bakka buutotaa keessatti yeroo hunda hawaasa biyya kanaaf sagalee ta'uun beekamu Ustaazni. Sanarraa sanatti nu dabaliiti gara itti aanutti dabarra. Bareeda. Haqiiqaatti ani hawaasan keessatti guddadhe keessatti dargaggoota akkan haga kanaas tarkaanfannu waan baay'ees bakka ulfaataa siin geenye yookaan istaatasii ulfaataa osoo ta'e bakkuma amma jirru kana akka geenyu alhamdulillah jalqaba dandeettii kana kenna otoo hin ta'in kan eeyyuutuun ta'in rabbitu asirratti nu gargaaree bakka kanaan nu gahee ija nutti godhee tokko. Lammaffaan kanarratti hawaasa caalaa abbaan keenya nama viizhinariidha. Abbaan keenya nama baadiyyaatti guddanne qotee bulaadha. Riifaransii namoota baratee ollaadha eessumawwanii adaaduuwwan keessaan qabu. Akkasuma namoota baratan kan ittiin akka ijoollee abbaa baluu ijoollee haadha baluu jedhu ta'u caalaa baadiyyaa keessatti dhalanne guddanne keessatti waan arge viizhinarii ta'ee ilmaan koo an qotee bulaadha. Gindoo beektaami gindoo qambarrii an baadheera an qoteera isin never bakka kanatti taa'uun qabdanii barachuu qabdu qara'uu qabdu bahuu qabdu abbaan keenya baay'ee kanan sitti mucaala hawaasni keenyas waan ani itti keessa al tokko waa'ee maatii keessatti waan tu gaafatte waan sidhi godhata akka. Inni lammaffaa akkuma tu kaastee nu nama guddaa qabna mana keessaa aboondoo isaan of dheeressu Ustaaz Kaamilii. Kaamil anaaf obboleessa akkuma tamma jette ana namni na dubbisu jira magaala kana keessatti. Ustaaz Kaamil jedhee Kaamilumatti fakkaate. namni na dubbisu jira. Mudannoo garaagaraallee qaba. Kaamiluma fakkaachuudhaan waan na mudatan tokko jira yeroo biraasuuf. VIP taate seentee beekta. VIP ta'uu caalaa. Tiraafikiin baansi dhaabee maal sin jedha? VIP caalaa an VIP mana hidhaa galeen oole al tokko. Sababa isaa moo? Yeroo jarri hidhaa turan. Yeroo jarri qabsoo hawaasni musliimaa Itoophiyaa sochii mirga isaa kabachiisuu godhe keessatti maakalaawii bakka jedhamu mana hidhaa hamaa sana waliin uummanni keenya beekuu dhaqee achitti qabanii na tursanii waan jechuudha. Qabanii na tursanii. Waanuma inni achi keessaa ba'aa jiru. Akkasuma se'anii jechuudha. Eenyummaan naanta bakka ati eenyu jedhanii turii jedhanii na tursanii ID narkaa fuudhanii waraqaa eenyummeessaa narkaa fuudhanii maal jedhanii jarri reediyoodhaan haasawan qooqa isaanii siin beeku yeroo sana haasaaniitiin ganna dhiisanii. Baay'ee waan ani irraanfannedha. Namichi tokko immoo yeroodhuma sana keessa naannoo Piyaassaa Masjida Anwaar kana gara Piyaassaatti gadi bu'u Kaliifaa biildiingiitti gadi buuttee anaabuu namni hidhaa dhufeetuma akkanatti natti marate namichi kun hin booha achi mana hidhaa turan jarri. Namichi kan inni see Kaamil Faatii kameessa jechuudha. Namichi Kaamiliin faa miidiyaadhuma irratti beekamalee qabatamaan akkasitti itti dhiyaateen beeku bakka Amaariffaan bakka rabbisii hiikee maal jedhee na dhungate nan nayan. I was shocked. Jechuun maaliin jedha namicha kana miira isaa laali. Imimmaan gurguddaa buusa nama guddaadha. Maaliin jedhaan an Kaamil miti gaafa ni jedhu moo gadda akkamiitiin mootii dhaga'ama sila gammachuu bu'aa amma immoo haqiiqaa baay'ee bakka kana maaneej gochuudhaaf tasgabbeessee maal jedhee jarri siin bahu guyyaa rabbii eegaa uummata qulqullummaadhaan hidhamanii dheedheetiin kan hin jedhe jira. So Kaamil seenaa biraa keessa si seensisu miti nuuf Ustaaz Kaamil mana keessatti fakkeenya bal'aa guddaa gaayidaansii bakka mustashaar kan mariisisnu karaa nu ta'eera alhamdulillah inni waa hundaan kan inni
xiqqoo akka nuti riiferansii godhannu kan taasise barnoota akaadaamikii qabaa, barnoota shari'aa qabaa, beekumsa qabaa, Ogeessa hawaasa seeraati. kominikeeshinii, hooggansa ogeessa seeraati, barateera, nama darasummaatti sirriitti dabarseedha. Kanaaf Kaamil eega of bareetii nutti hin dhiisu jechuudha. Siigalee nutti hin dhiisu numa kanatti akka nuti karaarraa maqnu abbaa keenya viizhinarii sanatti gaafa humni dargaggeessa fuuldura keenya jiru Kaamil dabalamu booksiinis duukaa dhufa jechuudha gaafa siigalaa. Yoo didde. Wadidde hin qarabu jennaan hin baratu jennaan asiin hin gora jennaan hin ta'u waan ta'eef kun waan baay'ee influence nu godhedha. Alhamdulillah. Hawaasni keenyas immoo hawaasa bareedaa akka tokko nu deeggaree wajjiniin bakka kana geenyedha. Alhamdulillah rabbil alamin. Kanaaf maatii bareedaa keessatti akkasumas fakkeenyummaa obboleessa qabu qabaachuun waan guddaadha jechuudha. Faana guddaa qaba. Mee yeroo baay'ee dargaggoota akkas amantaa keessattis barnoota idilee keessattis hirmaannaa qaban gaafan argu gaaffiin gaafachuu barbaadu keessaa tokko sooshaal miidiyaa kan akkamitti ilaaltu? Amma sooshaal miidiyaa irratti dargaggootuma fakkeenya gaarii ta'uu qabantu haala hin taaneen sooshaal miidiyaa yeroo fayyadaman argina. Akkasumas immoo dargaggoonni haala gaariif itti fayyadamanis ni jiru. Warra akka keessanii immoo beekumsa gamlachuu gama amantaatiinis qabaachaa fakkeenyummaa qabaachaa garuu sooshaal miidiyaa irratti hagas mara mul'attanii namaan deebii kun sirriimti yeroo isin jettan hin argu. Sooshaal miidiyaa akkamittiin ilaalta tiiktookii, feesbuukii itti fayyadamni kee maal fakkaata jirata? Galatoomii gaaffii bareedaa yeroo isaa eeggateedha. Sooshaal miidiyaan yeroo ammaadhaa billaa qara lama qabatee socho'aatiin jirudha. Billaan garri tokko kan hawaasa kana fayyadu, kan hawaasa kana ijaaru, tokkummaa isaa jabeessu, akka inni nagaan bahee galu tokko ta'u, tokkummaa isaa eeguu fi diinagdeedhaanis, barnootaanis, safuudhaanis, duudhaa isaa akka inni eegatee socho'u miidiyaan shoora guddaa qaba. Kana jechuun namni bara duriidhaa bifa garagaraatiin qaama wal barbaadee wal argee ergaa walitti dabarsatee ergaa walirraa fudhata. Hadda garuu sooshaal miidiyaan yookaan miidiyaaleen toorri miidiyaa hawaasaa kun hawaasa kana barsiisuu keessatti gahee guddaa qabu. Namni dur darasummaatti waan yaadadhu keessaa kitaaba tokko bitachuudhaaf waggaa keessatti ji'a 8 ji'a 7 qaraatee ji'a 5 yookaan ji'a 4 immoo kasbii waan jedhamutu jira. Horii kasabachuudhaaf deemta, qarshii argachuudhaaf, buna faana namaa buutaa, qariyaan hojii humnaa hojjettaa, qarshii wayii argatta, kitaaba bitatta. Kitaaba bitata. Ani yeroon jalqaba Riyaadu Saalihiin qara'u waan yaadadhu keessaa namatu birii 63 Riyaadana bitee obboleessa kiyya tokko amma sarratti maqaa isaa nahu obbo Umrii isaa dheeressu. Bara sana kitaabni tafsiira Qur'aanaa kana takka bituudhaaf qarshii guddaa si gaafata. Hiika Qur'aanaa jechuudha. Hiika Qur'aanaa. Har'a garuu sooshaal miidiyaan haala laafaa ta'een weebsaayitii irratti, googilii irratti, yuutuubii irratti barnoota dur dhamaati hedduudhaan baratta. Haala laafaadhaan kun isa poozitiividha. Miidiyaan biyya ijaara biyya diiga akkuma waliin beeknu. Biyya ijaaruu keessatti miidiyaan roolii guddaa qaba. Because namni mana taa'ee barate, qara'ee, waa hordofee, hojii uumuu laalee, yuutuubii irraa hojii teeknikaa isa rakkisuu laalee bifoota lallaafaadhaan haala inni ittiin qabatama ofii jijjiiruun argita. Kuni paartii tokko. Paartiin lammaffaadhaa immoo miidiyaan yeroo inni namaaf nama walitti buusu, hawaasaaf hawaasa kaleessa nagaadhaan duudhaa isaa kabajee, amantaa isaa kabajee, ulfina isaa eeggatee jiru yeroo inni walitti buusu argita. Namnis akkuma kanatti gargar baha jechuudha. Namoonni tokko tokko namoota miidiyaa kana hawaasa kana fayyaduudhaaf halkanii guyyaa itti fayyadaman barnoota itti dabarsan amantaas ta'uu danda'a, diinagdees ta'uu danda'a, siyaasas ta'uu danda'a, nageenya biyyaa eegsisuu danda'a, waa hunda keessatti jiru. Productive waan ta'e hunda keessatti. Kun warra sammuun isaaniidhaa waan gaarii hojjechuu irratti qaramee qindaa'ee hojjetaa jiru. Garuu wanni nama gaddisiisu har'aa baay'een sooshaal miidiyaadhaa ageenassisis faallaa kanaa ta'eetiin jira jechuudha. Dargaggeessa hojii isaadhaa miidiyaadhuma kana godhatee taa'uu argineetiin jira jechuudha. Har'a duniyaa kanarratti waan si dhibu sooshaal miidiyaa feesbuukii qofaa naannoo ummata biliyoona 3.1 feesbuukii qofa fayyadama. Kun dhiisi 3.1 billion. Jara kana keessaa namni biliyoona 2.9 per day access godha. Guyyaatti feesbuukii peejii isaarra feesbuukii seenee aktiividha. Umriidhaan yoo laalte the most social media umriin fayyadaman
dargaggoota umriin isaanii waggaa 25 haga 34ti. The most user warri jedhaman. Kanarraa maal argita yoo jette tokko namni baay'ee social media fayyadama jechuu argita. Tokko. Lammaffaa umriin dargaggootaati jechuu argita. Kun xiqqoo daangessuu barbaada, kallatteessuu barbaada. Har'a nuti social media irratti ummanni keenya gadi bahee waan garaagaraa oofu kun social meediyaan kuni zimaama yookaan luugama mataa isaa qabaachuu danda'uutiin qaba jechuu asirra argina. Nuti akka hawaasa dargaggoo keenya kana social media akka inni itti fayyadamu irratti gadi baanee wannoowwan tokko hojjechuudhaaf wannoowwan sana dursinutu jira. Kana gaafan siin jedhu dargaggoonni kun steepii qaba amma akka dargaggoota Oromiyaatti wanni qabanneetiin jiru. Tokko dargaggoota kana ijaaruu qabnaa jennee qabanneetiin jira. Ijaaruu qabnaa, caasessuu qabna. Nuti akka Oromiyaatti yoo asii gadi ijaaramne illee Oromiyaadhaa kaasee haga daka masjiidaatti, gandaatti, aanaatti dargaggoon wal hubatu, wal dhagahu tokkummaa irratti, tajaajila irratti, kennuu beekuu irratti, naamusa hawaasa isaa eeguu irratti, duudhaa hawaasaa eeguu irratti ijaaramuu qaba. Inni kana wanni nuti jalqaba ittiin ijaaraa jiru dargaggoota kanadha. Mishinii kaawunsilii amma jedhamu hoogganaan dargaggoo jedhamu kun kanadha jechuudha. Kanaafi kanattaan sin immoo wannoowwan rakkoo nuti ta'an waan garaagaraa social media wajjin wal qabatan furaa akka deemnu ta'a jechuu kaayyoon dargaggoonni amma ittiin ijaaraa jiru jechuudha. Kanaaf akka mana maree dhimmoota islaamummaatti dargaggoonni daandii qajeelaa irra akka deemaniif hojii keessan tokkodha jechuudha. Yes. Social media kana nallaalaa yeroo hedduu anis warra fayyadaman keessaati yeroo tokko namoonni kottu deebii jedhanii karaa sirriirra jirtu kottu deebii jedhanii nama deebisuuf yaalanii hin jibbamu yeroo hedduu. Sagantaan bareedaan gama amantaan isa ta'u amantaa barbaadeen ta'u akkasumas immoo safuu hawaasaa barsiisuu irratti namoonni hirmaatanii hin daawwataman dargaggoonni nama arrabsan safuu cabsan baay'inaan laalamu. Kun akka amantaa musliimaatti akkamitti ilaalama? Gaafii bareedaadha. Look, jalqaba warri social media kanarratti waan hin malle oofan kun an akka dargaggeessa musliima Oromiyaatti akka nama barumsa akaadaamikiis ta'ee barnoota amantaas qabuutti staatasii kiyyaan an nama fatwaa kennus miti nama immoo gahee namaatti seenus miti. Har'a garuu an hoogganaadha. Itti gaafatamaa dargaggooti. Ergaan qabaa warra kanaaf. Social media kana irratti warri as bahee adeemu kun warri hawaasaaf hawaasa walitti buusu duudhaa hawaasa kanaa diigu tokkummaa hawaasa kanaa diigu yerootti argaatiin jirra. An akka hoogganaatti bakka kanarratti sassaabbachuu qabu jarri kun. Amman hoogganaa as ta'ee jirutti. Nuti baay'ee obsineetiin jirra akka hooggansaatti. Wanni nuti obsinuuf maaliif? Namni keenya namni akka tisile jette booda irratti dhufa. Namni waan gaarii kana positively deeggaru hawaasa kana keessatti yeroo baay'ee deeggaraan argatu. Namni ofiisaatii waan gaarii irratti nama kakaasu kana viyoorii hin argatu caalaa viyoorii nama afaan baala gaafatu caalaa argataatiin jira. Viyoorii namni argataa jiru nama duudhaa hawaasa kanaa cabsutu viyoorii argata. Nama amantaa xiqqeessu waan isa laallanne keessa galutiyyuu ilaalcha yookaan immoo waan amma namni ittiin foloowerii argatamu kana jedhamu kana argataatiin jira. Kanarratti fookas goonee haasa'u murteessaadha. Kuni tokkoffaa dargaggoonni warri akkanaa kun wanni isaan barbaadan jira. Kaayyoon jira. Tokkoffaa kaayyoon dargaggoonni akkanaa barbaadan ifaaf ifatti wanni waliin dhossine beekamtii hin malle beekumsa malee barbaadudha. Jala sararanii qabachuu qabu. Beekamtiin overnightiin dhufu yoo daba hojjette malee. Daba hojjetanii beekamtii halkan tokkotti argachuudhaaf qabsoo gochuun dogongora. Dargaggoon an hoogganu kana naa beekuu qaba. Yoo an shabaaba muslima Oromiyaa dargaggeessa muslima Oromiyaa kan hoogganu ta'e ani dargaggoon an hoogganu dargaggoo kan luugama hin qabne luugamatti deebisuudha. Luugama ni beektanii? Dargaggoo karaan harkaa bade karaatti deebisuudha.
warri an beekaadha jedhee of bocu sassaabbachuu danda'uutiin qaba. Beekamtii argachuun namni waa sadii keessa sarkiliin jireenya keenyaa kun waa sadii keessaa ba'uun qabu. Tokko duudhaa kee eeggachuu qabda. Yaa dargaggoo bakka jirtutti duudhaa kan kee eeggachuun dirqama. Duudhaa keetti ati beekumsa waan ittiin qabne gadi baatee haasa'uun. Hin godhu abbootiin kee kaleessa. Ati gadi baatee nama arrabsee miidiyaa irratti mataa namaa ol garagalchitee gadi garagalchitee darga garagalchitee maxxansuun duudhaa abbootiif haadha keetiiti kun safuu biyya keetiiti. Bakka barbaadetti dhaladhu Oromiyaa kana keessatti. Asiin Dambidoolloodhaa ka'ii. Asiin kottuu haga Yaabeelloo darbitee haga Mooyaaleetti kottuu Xarafaa yookaan daangaa Keeniyaa. Asiin Harariin gadi kottuutii haga daangaa Jijjigaatti gadi dhaqi. Shawaa kana guutuu isaa marsi asiin Iluu Baabooriin qabi haga dhaqeetiin Gaambeellaatti bahutti hawaasni Oromoo duudhaan qabne jira tokkoffaa. Mee asii haa kaanu Anshabaaba Muslimaa hooggansa ijoollee yookaan dargaggoota Muslimaa Oromiyaa haa ta'u iyyuu malee namni akkamitti duudhaa isaa cabsa. Akkuma hawaasa Oromootti. Akka hawaasa Oromootti. Tokko kana. Inni lammaffaa nama kan qabu waa sadii siin jedha. Tokko duudhaadha. Duudhaa kamtu jira abbaan haati keenya akaakayyuun keenya abaabayyuun keenya dhufaatiin keenya duudhaa amantaa cabsuu safuu cabsuu hin qabani eessaa fiddeeti. Atoo dhalarraa dhufta lafaan argamtu galgala tokkotti waan lafaa biqilteetii miti. Atoo maatii wayii keessatti dhufta obbolaa wayii keessatti dhufta abbaa haadha keessatti dhufta eessaa fidde kana. Tokko lammaffaa namni amantaa isaa eeggachuu qaba. Tokko wanni Mubaarakiin eegu yookaan Shu'aybiin eegu yookaan dargaggoo tokko eegu tokko safuu isaati. Warri amma afaan baala ga'an gadi bahanii amantaa arrabsan fatwaa isaanii ilaallanne kennan waldhaaluu irratti haasa'an waan isaan cabsaa jiran kana calluma hidhiitina hordofu. Tokko safuu hawaasa isaanii cabsaatiin jira. Lammaffaa amantaa isaanii xiqqeessaa jiran cabsaa jiran. Amantaan abbaa qaba bar. An sarkilii mataa kan kootiidhaa nin beekama. Rabbiin rahmata haa godhu nama qadri isaa beekeef jedhamti hadiisamti. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه حاجة أوفي بيكم بربايسار أتي أين فتوان وكنت أين تفتوانا كني سجافة تك أمنتين كن لوجا من أمتك نمني أمنتك أبو أفان بالغا نمني أمنتك أبو حواسا فواسا وولي تديرو ندرب توف كيسا أك إسلامات تيمو بيكمتي أرجت شود أف واني ملي أوديسون تنينيا حديث جباتو جرا كيسا أتي هرّا حديث عبد الله بن عمر هدو نماني بيك نمني توكو شورا بيكمتي هم اللي أرجتشو سوتشو ربي ستكيس قويا كام حديث صحيحاتي حديث مركانا سنة نسانة نمني توكو أمانتا كان كيستي أتي دانغان سوتشي كان كيتي هندورا إيغامادا أتي الإسلام أفجراتا وكان إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إيغا كانت هاتيتي أمنتان كان سيف أيامه هنجرو أني أما كان بودك هو جنساتي ونين هاسو أكا نما بكا كان جروتي نمي نوتي بور هنديمناك أمني براهين لوف غارو أبداً نمي توكو دودا سبقو دا كان أبسي أمنتا غنداف غند أمنتا كيستس دودا سبا كان أبسي أفهم بالغاون كيلون هندنداو توكو أمنتا كيستي مونمني أمنتا كيستي أم إلال شمتا كيتي قبدا yes you can إلال شمتا كيتي قبدا غرواتي أمنتا بكبوتي ميديالي غرغرارتي هرماتي وان توكو وان أتي أوفي كان كير راكاتي كاكا أمسا متا كيتيتين وان نسي شريعة يوكا رقا شريعة توكو تنكمني هاسون هندنداو درغغوني كيا عاسان كيا أما غرمانيرو eenyu ni mandara keessan keessatti hawaasa kana walitti buusuuf deemu kan jiru har'a kaasee hojii manee fudhata. Eenyu ni gadi bahee waan isa laallanne godhaa jiru kana kan jedhu kana namni kun barigaa ispeesii kanarra taa'ee naasoo yookaan masjiida wayii jira yookaan ganda wayii jira yookaan aanaa yookaan magaalaa yookaan bakka wayii jira. Dargaggoonni caasaan keenya nuti amma ijaaraa jiru kun namni kun hunduu ijaaf ijatti kana booda walitti dhufna jechuudha. Abadan
Kana gaafan jedhu nuti poolisa qabaanneeti miti. Hawaasa qabna takka. Shabaaba ijaaramee jiru qabna. Akka galee isaa faffacaaneetiin hin jiru. Ijoollee babbareedduu diinii kana jaallatan diinii kana kaddaman koo caasaa islaamaatu jira. Nuti har'a yoo caasaa kana cabsinee ceenee ofii keenya hojjechuu hin dandeenye jedhanitti koo taa'anii jiru bara. Giriin laayitiin qofa kan nurraa barbaadan. Hawaasa kana keessatti waan duudhaa hawaasa kanaa cabsu. Hawaasa kana tokkummaasaa jaalala isaa nageenya isaa cabsu haasa'uun kana booda dargaggoonni bakka bakkatti ijaare kun haga gandaatti isin gaafata jechuudha. Eessatti yuun baatan isin qaba seeratti isin dhiyeessaa qaama majlisaa wajjiniin ta'ee hordoffiif tarkaanfii barbaachisuun fudhata. Kana gaafan jedhu karaa nagaadhaan. Karaa nagaadhaan namni kun qabamee eenyu quraanaaf hadiisa cabsee fatwaa isaan malle kennee abadan bakkee taa'uun hin jiru. Ani bakka kanaan deema yoon kanan hojjennu. Si galee ani yooni namni akka barbaade amantaa kanatti waan fedhe laaqee hawaasa kana walitti buusee ummata gandaaf ganda walitti naqee nama nuti tokkummaa irratti jaalala irratti akka istiraateejiitti akka dhaabbataatti ijaaraa jiru kana diiguudhaaf socho'uun amantaan kana simatu hin jiru. So namni duudhaa isaa eeggachuudha. Amantaa isaa eeggachuudha. Seera eeggachuudha sadaffaan. Sarkilii kana sadan keessa jiraan. Kana keessa turuu qaba. Kana keessa turuu qaba. Seerri biyya kanaas hin iyyamu. Afaan baalagaa uyyama. Namni gadi baheetuma miidiyaa wahii maayikiinsi jala kaa'amnaan waan arge haasa'uun it is impossible. Kanaafi shabaabni ani isin ijaaree jiru diinii irratti hawaasa kana ijaaruu irratti tokkummaa irratti waliigala irratti sarviisii tajaajila hawaasaa irratti bakka hundaa isin ijaaree jiru ani ergaan bakka kanaa dabarsu nama ollaa keessanitti gadi bahee miidiyaa fedhe irratti haa ta'u ilma abbaa fedhe haa ta'u ilma sheekii haa ta'u ganda fedhe haa ta'u namni keenya yeroo tokko dogoggora qabaa beeke yoo ati waan akkasiitu ganda abaluuti inni ganda abaluuti sun ganda abaluuti laa ishuu gandaa miti amantaa ofii immoo nuti diinii keenya kana isaan jiraan haqiiqatti laa nuqaddim alayhi shay'an waa tokkoon isa dursinu hin jiru kanaafi duudhaa keessaniin sassaabbadhaa tokko si galee amantaa keessaniin sassaabbadhaa lama seeraan sassaabbadhaa kana sadan keessa sarkilii kana sadan keessaa baanaan akkuma baatanitti tiriit godhama onni hundiyyuu jechuudha. Hawaasni kun sooshaal miidiyaa fayyadamuu keessatti hedduu har'a fookasii addaa barbaada. Hawaasni har'a sooshaal miidiyaan fayyadamuun isaaf beekamtii galgala tokkoo nama arrabsuudhaan nama xiqqeessuudhaan amantaa xiqqeessuudhaan namni gadi bahee yeroo inni itti waanuma arge oofu kana keessa jira jechuudha. Kanaafi shabaabni har'a kitaaba tokko bituurra moobaayila wahii bituu kitaaba tokko taa'ee dubbisuurra sooshaal miidiyaarra sa'aa tokko sa'aa lama dabarsuudha kaayyoon isaadha. Kun sirraa'uu qaba. Nuti shabaabni nuti ijaaraa jirru eega caasaa ijaarree booda hin leenjisna hooggansa irratti bulchiisa irratti hojii uumuu irratti tajaajila hawaasaa irratti biyya ijaaruu irratti nageenya kabachiisuu irratti kun ergaa akka kaawunsilii dargaggoota muslimaatti dabarsuu qabnu bakka kanaas ni dabarsina jechuu beekuun barbaachisaadha. Irra caalaa dargaggoota waan hojiin kee wayii ilaallatu yoo gorsites gaariidhuma yaada jedhuun saatii bal'aa fudhattee ibsite kanaan wal qabate yeroo hedduu hawaasni keenya akka baru kan hin barbaadu yeroo tokko bara 2020 keessatti fakkaata intalli biyya Biraazil tokko suuraa see qullaa posti goote Instagramii irratti yoo yaadatte hin beeku tarii argite. Pope Francis hoogganaa mana amantaa kaatolikii Vaatikaaniin kan turanii amma boqotaniiru. Feesbuukii Instagramii isaaniitiin footoo mucaa kana laayik godhame. Instagramii Pope Francisiin Phaaphaasii mana amantaa kaatolikiitiin jechuudha. Achi mucaan screenshot gootee moodelistiidha. Qullaadha suuraan isheen post goote fuuteetu Twitter irratti maxxansitee bakka an jannata galaan jira. Pope Francis footoo koo laayik godheera hojiin hojjedhu sirriidha jette. Pope Francis kallattiidhaan dhufanii miidiyaatti ba'anii Instagramii himachuuf akka jedhan ofii isaaniitii akka laayik hin goone dubbatan. Achi dhimma sana irratti qorannoon jalqabee ogeessonni seeraa Vaatikaan keessa jiraatanis qorannoo taasisanii sanaan booddee qorannoon gaafa taasifamu Pope Francis footoo mucaa kana laayik hin goone. Namoota
fuula Instagramii paappaasii kana manage godhantu dogongoraan like godhan itti yaadanii miti isaanis. Achi Pop Francis anamiti kan like godhe mucaa kanas kan like godhe anamiti waan ta'eef jedhanii miidiyaalee gara garaa irratti ibsa kennan. Asirratti maaliin ibsuu barbaade? Kaayyoon Pop Francis asirratti yookaan hoogganaa mana amantaa Kaatolikii kun asirratti dhimmi isaa dhimma like godhanii dhiisuu miti. Suuraa tokko like godhame yeroo tokko like godhame. Namni Pop Francisiin hordofu gara fuulduraatti qullaa deemuun sirriidha jedhee fudhata waan ta'eef jedhanii dhiibbaa uumanii miidiyaalee amansiisanii intalli kunis akkasiin suuraa sana kan screenshot goote gadhiiste sana akkasiin kaastu godhame. Hawaasni Oromiyaa keessa jiraatu yeroo namni tokko dhimma tokko dhiisi jedhu dhimmicha qofaaf otoo hin taane namni ergaa sana dabarsu hordoftoota waan qabuuf nama 500 hordofa taanaan 5,000 kun wanti kun sirriidha jedhee itti deema waan ta'eef mormama yaada jedhu kaasuu fi mee kanaan wal qabate dhimmoota hedduu kan gaafachuu barbaadu jira hawaasni Oromoo jechuudha keessattuu namoonni miidiyaa kana hordofan yeroo tokko akka amantaatti jedhamee namoonni hiika garagaraa gama amantiitiin kennan miidiyaalee irratti mul'achaa turan ji'a 6-7 dura mucaan tokko sirbii akka amantaa musliimaatti nayyamama jennaan miidiyaaleen kun walirkaa fuudhanii inni kaa'ee nayyamamu yaadi jedhu uumama poodkaastii tokko irratti dhiyaate jechuudha. Yeroo dhiyoos mucaan tokko miidiyaa tokko irratti dhiyaate sirbuun hin danda'ama jedheetu kan kaase akka amantaa kiristiyaanaatti immoo akka nayyamamne kaasanii itti himaa turan ijoollee. So dargaggoon akka amantaa musliimaatti hiika akkasii kennuu danda'a sirbi immoo dhuguma ayyamamaa waan jedhu irratti utuu ibsineen namoonni sooshaal miidiyaa irratti yeroo hedduu wal mormu TikTok irratti torbee kanas wal mormamaa jira waan ta'eef. Khayr ulfaadhu ani caalatti wanni addunyaa miidiyaa kanarratti adeemu tokkoffaa basically namni haguma beeku waa xiinxalee taa'ee bitaa fi mirgaa fuuldura booda laalee haasa'a qabadha. Yeroo ammaa kana miidiyaa irratti as bahanii akkuma sila dubbanne beekamtii hin malle argachuudhaaf beekumsa tokko malee yoon akkuma sila kaaste miidiyaan kun irratti waan hedduu argaatin jira. Yoon nama arrabse malee beekamtii hin argadhu jedhee warra nama arrabsu jira tokko. Yoon sabaaf saba waa walitti buusu biyyaaf biyya waa walitti buusu woon argadhe malee ajandaa hin ta'u jedhee warra karoorfatee deemu jira. Akkasuma yoon waan sila sitti hime sana duudhaa hawaasaa amantaasaa seera biyyaatiin ala waan jiruun yoon fudhadhee gadi bahe malee beekamtii hin argadhu warra jedhee karoorsee kan hojjetutu jira. Yeroo dhiyeenya kana keessa wanni kun baay'ateetiin jira. Fakkeenyaaf amma yeroo tokko namni tokko ka'ee Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam xiqqoo boodatti si deebisatan. Miidiyaa irratti gadi baheetiin arrabse. Namni kun yaani amma yaadni nama kanaadha yaada amantoota hundaati yoo ati jette never. Amantaan biraa warri respect si godhanii respect goote kabajdee si kabajanii waan ati kabajdu hunda si eeganii wajjin jiraattu jira. Namni kun yeroo sana warri amantaa biraadha achiin siqa. Namni gurbaan kun as bahee Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nama kabaja guddaa kana islaama biratti yaani almost namni tokko ergamaa Rabbi alayhi salaam akka inni itti ilaalu kun sagantaa amantaa isaati. Warri amantaa biraadha jalqaba dhimma kana ofii jaraatii gadi bahanii dura dhaabachuu qabu. Namni tokko mana amantaa biraatii gadi bahee waan ummata hawaasa muslimaa tuquuf yaalamu ofii baan gochuu qaba takka jedha. Inni lammaffaadha ijoolleen yeroo garagaraatti as bahanii fatwaa kennan kana kan ammati jettu yookaan ibsa kennan amantaa hiika quraanaa kennuu jechuudha miti fatwaa haala jiruuf jireenyaa irratti hiika kennu haala jiruuf jireenyaa irratti amantaan kun iskeelii mataa isaa qaba. Iskeelii namni hundi beekutu jira. Basic yookaan duruusul muhimmaa waan jedhamtu jira. Darsii jalqabaa yookaan waan namni hundi beekutu jira. Fakkeenyaaf amma arkaana islaamaa yookaan islaamni
islaamummaan kun toomee qaba yoo ta'e namni hundi sitti arkaana imaanaa sitti ihsaana sitti wannoowwan kun basic wannoowwan ta'an namni hundi beeka amanaan hunduu qaba inni kan biraa immoo levelii tokko immoo ammas levelii wanni kun haraam halaala jechuun ifa galaatu jira nassi shari'aatiin yookaan clear ta'e define ta'e quraanarraa kan jirutu jira khamrii dhuguun yookaan kun hin danda'amu fakkeenyaaf akka islaamaatti khamrii dhuguun hin danda'amu jechuun alkoolii dhuguun hin danda'amu alkoolii fatwaas waan top fatwaa waan itti barbaadus miti nassi yookaan immoo qabatama quraanaaf hadiisaatiin lafa jira waan ta'eef wannoowwan tokko immoo jiru leveliin isaaniidhaa kan kanarraa sol jedhan kan namni jalqabbiirra jiru barnoota amantaatiin jalqabarra jiru yookaan immoo jalqabarra jiraachuu yuudhis whatsoever dhimma itti wal dhabiinsi jiru scholars warri ta'an beektotii warri ta'an qabatama garagaraa ilaalanii fatwaatti kennantu jiru skeeliis kana sadantu jira kan hin ta'an ta'uudhani kan jira qofa irratti deebisan quraana keessatti clearly wanna taa'etu jira الراسخون في العلم جل القرآن كذي ورا قدي فجستني هو النوك أبنجا ورا دبي جماف جمال على ودند عن جتشون فقهين وني فتوى بربارو ترى لا يفتي في مكة إذا ما بر مكان كيستي أبلون ملي فتوى كان قوني جن علماء مشايخ قدامي كجرو برو مصاحبة سنة اللي جتشون برا خردفتوتني النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكان بولشانتي خليفته كيسا أبلون ملي عطاء ملي فتوى كان كنينه ورجال من تجري جتشون أمانة أبرا من تانكون so warri amma gadi bahaniitiin amantaa rabsan yookaan amantaa rabsiisan of xinneessan amantaan hin xinnatu amantaan kabajamaadha kuni rakkoo mataa isaanii qabu basically rakkoon isaaniidha rakkoo beekamtii argachuuti kun immoo har'a maaltu ta'e sila ati qabxii tokko turte jirta hawaasichis of ilaaluu danda'u qaba namni nama arrabsu amantaa xiqqeessu duudhaa hawaasa kanaa cabsu galgala tokkotti immidiyeens viewer yaaganyal viewer argata miliyoonota namni nama gorsu biyya ijaaru saba ijaaru tokkummaa irratti nama waamu namni tokko hinumaan laalu amma kan sila yoo ilaalame sinqeeqama yoo ilaalame sinqeeqama ittan sii dhufa sattis amma ijoolleen engadda miidiyaalee garagaraa irratti as bahanii fatwaa yookaan immoo ibsa muuziqaan yookaan sirbi halaala jedhanii boodkaastii wayitas baanii haasa'an. Nu akka dargaggoota musliimaa Oromiyaatti dhimma kana teenyeetiin ilaalleetii miti. Wanni guyyaadhaan sirraa'u jira tokkoffaa. Wanni guyyaadhaan sirraa'u gaafa siin jedhu akka kanatti namni eejii dargaggoo akkan sila siin jedhu the most social media users dargaggoota. Social media kana toora media hawaasaa kana kan fayyadamu dargaggoota. Nuti dargaggoota kana calalaatiin jirra. Maal goonee calal isa akkana afaan baala gaa'us isa daangaa darbu kanas akka itti manage goonu mataa isaa hin jiraata. Jalqaba dargaggoota akkan siin jedhe ni jaarra hin leenjisna hin barsiisna isa aada malee akkanaa immoo akka inni aadaa fi safuu isaatti deebi'u hin gorsina kallattiitti keenya yoo dide immoo kallattii qabsiisna qaama seera biyya bulchuu wajjiniin qaama biyya bulchuu wajjin ulamaadhaa wajjiniin caasaa majlisaa gaaraa hanga godhaatti jiru wajjiniin namni wayii as bahee gidduu kana miidiyaatti as bahee muuziqaanii halaala jedha yookaan hin taa'in baqqaa jedha. Anama hoogganaa dargaggoota eegaa kana lakki atis teessee boodkaastii irratti kana irratti deebii kennu I have to ani itti gaafatamummaan qabaa beeki. An dargaggoo an ijaaree dargaggoo sammuu akkana irratti ijaaraman never. Ani hawaasni kun hin barbaadu seerri biyya kanaa isaan hin barbaadu duudhaan biyya kanaa isaan hin barbaadu. Eessatti tokkoffaa gaaffii lama qaban. Tokkoffaa nama kanaan ibsa kana eentu nuu kenni jedhee an akka dargaggoota islaamaatti leeviliin nuti itti hojjennu jira leevilii keenya irratti yoo hojjette waa hedduutu jira eentu ibsa kana bakka si buufate si eenyuun abbaa fedhe haa ta'u namni dheen gadda as bahee waan garagaraa jedhe akkuma gadi bahee hawaasa kana mataa cabse har'as gadi bahee dhiifama gaafachuu qaba jala saraareen sitti hima yaa tokkoffaa dubbiin kun sirraa'u gaduma bahee hawaasa kana dhiifama gaafachuutiin qaba eenyuun ni achi kaa'e isaa fatwaa eenyutu achi kaa'e takka lammaffaa immoo habiibi ati gaa habicattu ragaa qabaachuu qabda muuziqaan halaala hatta
namootiin amantaa biraa boodkaastii kanarratti hirmaatan akkamittiin iyyuu akkanatti dhageenyaa maal Lakkiin nuyi akkasitti dhageenya akka amantaa keenyaattis hin danda'amudhani. hin danda'amu jedhanii diffanni godhan ati an maqaa ulul albaab jettee himattee as baateetiin waan duudhaa hawaasa kanaan eegganne amantaan eegganne nassi qabatama shari'aan eegganne hadiisa shari'aan eegganne abadanatti miseensa keenya miti jechuudha. Yoom malee of sirreessu ana uusiik wantan ergaa siidhaamu siif kasii fakkaatu kan kanaan dura gadi bahee maqaa sheeka abaluu yoo barbaadde sheeka jimmaa fidi yoo barbaadde sheeka roobee fidi yoo barbaadde sheeka dambidoolo fidi yoo barbaadde sheeka baalee abadan namni gadi bahee ulamaa xiqqeessu namni gadi bahee du'aatota xiqqeessu namni gadi bahee dhaabbata islaamaa xiqqeessu abadan wal sossobaa wajjin hin deemamu jechuudha. Dimaarkeeshinii keenya beekuun barbaachisaadha. Dimaarkeeshiniin kan keenya akkan silasiin beezikii waa sadii gadiin isi dimaarkeeshiniin keenya nuyi dargaggoonni muslimaa Itiyoophiyaa nuyi dargaggoonni muslimaa Oromiyaa dargaggoota keenya kan barbaannu duudhaasaa akka inni eeggatu kaatii ganamaasaadha duudhaaf safuusaa akka eeggatu amantaasaa akka eeggatu seera biyyaa akka eegu barbaannamu duudhaa cabsitee amantaa cabsitee seera biyyaa cabsitee ati miseensa keenya ta'uu hin dandeessu jechuudha sassaabbachuu danda'u qabda jechuudha. Mee kanuma wal qabatee amantaa musliimaa keessa ta'anii amantii biraa warreen arrabsan jiru. Sooshaal miidiyaa irratti akkasumas carraa argataniin poodkaastii garaagaraa irratti amantaa biraa namoonni xiqqeessan jiru. Warra akkasii irratti ejjennoon akka kaawunsiliitti isin qabdan dargaggoo miseensa keessanis haa ta'uu baatu isin erga musliima Oromiyaa dargaggoo musliima hoggannattanii miseensa keessa yoo ta'uu baatellee dirqama deebisuu qabdu jedhee yaada namoota amantaa biraa arrabsanoo akkam gootu fakkeenyaaf dargaggoo musliima keessa jiraatee musliima arrabsu kallattii ittiin deebistan hedduu qabaachuu dandeessu mana amantaa irra rakkoo waan hedduu jiraachuu danda'a akka seera keessanitti warra amantaa biraa arrabsanoo maaliif biyyi kun biyya amantaa hedduu biyya amantaa hedduu thank you nuyi bifa kamiin iyyuu waan sirriitti na dhaga'a waan nageenya biyya kanaa booressu hin barbaadu. Awwala ka'umsi hawaasa keenya islaamaa nageenya min ajalli asmaa'ihi jedhan maqaa rabbii gurguddaa keessaa tokko assalaam nageenya takka lammaffaa haga amantaa isaa hin cabsineen dargaggoon safuusaa duudhaasaa akka eeggatudha. Sadaffaa seera biyyaa akka eegudha. Dargaggoon nu ijaarru kan nama amantaa biraa gadi bahee arrabsu tokkittiin nuuf miseensa ta'uu hin danda'u. Akkuma isa nu keessas taa'ee amantaa ka keessa maqaadhaa himatu kanas yookaan nu keessas taa'ee waan garaagaraa facaasu kana stop dhaabbadhu jennu kana nama nu keessa taa'ee maqaa dargaggootiin maqaa caasaatiin amantaa namaa xiqqeessu tokko illee hin barbaannu. Inni kunis kallattiilee sarkilii sana sadaniin deebisna. Duudhaasaa haa eeggatu. Amantaan inni hordofu muslimni yookaan dargaggoo muslimaati miseensa an isiniif yoo jedhe amantaa namaa tuquu eentu dhaame ka habibi. Shari'aan Qur'aanni nassiidhaan lafa kaa'e qabatamaan amantaa namaan tuqiina warra amantoota biraa hin tuqiina jedhe. Warra amantoota biraa hin tuqiina rabbiin isin hin dhowwu hawaasa isin hin tuqne wajjin nagaadhaan jiraachuu jechuun qabatama Qur'aanaati. Laa yanhaakumullahu ani alladhiina lam yuqaatilu. Aayata Qur'aana daayirekti kan hin qareef warri muslima ta'ee amantaa biraa tuquufoo maal jetta waan jetteef. Rabbi isin hin dhowwu warra amantaa keessan hin tuqne amantaa keessan irratti lola isinitti hin banne akkasumas isaanii wajjin jireenya hawaasummaa warra wajjin jiraatan isaanii wajjin nageenyaan kabajaan jiraachuu rabbi isin hin dhowwu. Habibi biyyi kun biyya waliin ijaaramedha. Amma inni kaan akka bar biyyi kun gadi bahee amantaa tokko qofa warra jedhee labsuu jira bar. We can't. Nuti jechuu hin dandeenyu. Hawaasa biyya islaamaati jechuu hin dandeenyu. Biyya muslimni qofti mataa ol qabatee jiraatu jechuu hin dandeenyu. Biyya kana waliin qabna. Waliin galii mootummaadhaaf nurraa eegamu kafalla. Waliin misooma see misoomsina. Waliin nageenya see eegsisna. Dargaggoonni muslimaa maqaa amantaa muslimaatiin gadi bahee amantaa tokkittiin nu biratti fudhataman qabu. Waadaan isinii gala look namni tokko shabaaba kiyya caasaa an qabu jalatti akkuma sila jedhe kaabaa kibbatti baadiyyaatti Oromiyaa keessatti amantaa namaa tuqee bifa miira xiqqeessuutiin yookaan bifa kanaan yoo tuqe ragaa fidachuun hin danda'amu. Qabatamaan garuu riivarsiisaas immoo ta'uu danda'uutiin qaba.
manneen amantaa biraas namoota amantaa biroo keessa taa'anii amantaa kana xiqqeessuuf yaalan harka qabuu danda'uutiin qaban. Jarri kun warri amma maqaa dhahatee nu keessas taa'ee amantaa biraa keessas taa'ee amantaa kana xiqqeessuu irratti warri hojjetu kuni akkan sila siin jedhe maqaa eenyuyyuu haa maxxansatu namni ulamaa keenya xiqqeessu qabadha. Beekaa keenya xiqqeessu. Beekaa amantaa biraas xiqqeessu. Namni iskoolaarsii amantaa biraas keenyas mana amantaa keenyas ka biraas xiqqeessuudhaaf hojii kooti jedhee ta'u eenyuun biratti fudhataman qabu. Adabachuu sassaabachuu danda'uutiin qaba. Kanaan wal qabsiisee waan tokko sii dabaluun barbaada. Miidiyaaleen heeyyama qaban boodkaastiin biyya kana keessatti aktiivli ingeej ta'anii turan amma almost naannoo 63 wayiiti akka daataa an qabutti. 63 kana jechuun lakkoofsi isaanii hedduudha. Garuu aktiiv yeroo amma aktiiv ta'anii heeyyama seeraa guuttatanii akkasumas aktiiv ingeejmentii warri qaban. Maybe sanaa walis ta'uu danda'a garuu daataan qabuun qabataman qabuun naannoo 63 Itoophiyaa keessa ka jiran. Responsibility qabdu isin warri boodkaastiis ta'e warri miidiyaas. Ana koo gaafa asitti na affeertu ati akka qubee boodkaastiiti hawaasa kana fayyaduuf na dhiyeessitaami. Malee ana beeksisuudhaaf yookaan ana guddisuudhaaf nama kanan ol fuudha jettee na dhiyeessita yoo ta'e jalqaba ati boodkaastii irresponsibility itti gaafatamummaa kee baay'ataan jirtu jechuu warri eeyyama qabdan socho'atan. Amma fakkeenyaaf dhimma har'aa kan wanti si waameef inni guddaan tokko yeroo hedduu namoonni amantaa biraa keessa jiranii ijoolleen amantaa musliimaa keessa jiran yeroo waa balleessan natti bilbilu. Waan musliima ta'eef. Ani immoo kottu deebii akkas jechuudhaaf intiniin qabu. Aangoon qabu. Waan miidiyaan irra hojjedhus miidiyaa hawaasni hunduutti fayyadamuudha. Garuu akka obbolummaatti ijoolleen amantaa biraa maal mubaarak ijoolleen akkasii koo amantaa keenya arrabsu waan hin gochuu danda'u hin qabuuf warri itti gaafatamummaa qabdan amantaan biyyi kun tokkummaa nageenyaan yoo jiraate amantaan kamiyyuu wal barsiisee amantaa tokko gara biraatti geessuu danda'a wal amansiisuu hin danda'a. Garuu biyya kanaa humnaan amantaan inni kiristiyaanaas kan musliimaa xiqqeesse inni musliimaas kan kiristiyaanaa xiqqeesse waan deemuun fakkaatu nageenyaa waan ta'eef warri itti gaafatamummaa qabdan akkasii bor har'a amantaa musliimaa irraa akkuma si gaafadhe bor amantaa biraa irraa fidee gaafachuuniidhaaf waan hin yaaduuf jechuudha. Tokko kan si waameef itti gaafatamummaa qabdu warra amantaa musliimaa keessa taa'ee nama arrabsu deebisuufis akkasumas miidiyaa kanarratti hordoftoota baay'ee namni qabu. Fakkeenyaaf seerri biyya kanaa nama hordoftoota 5,000 ol qabu itti gaafatamummaa qaba jedhee jira. Waan hojjetu kamiifiyyuu jechuudha. Kanaaf namni hordoftoota 100,000 qabaachaa waa balleessu tokko itti gaafatamummaa qaba jedhee yaada akka mootummaatti. Akka keessanitti immoo ejjennoon keessan maal fakkaata kan jedhuufin asitti si waame yaadni ati kaasaa jirtu fakkeenyaaf namni tokko miseensa keessan miti yoo ta'e fakkeenyaaf yoo akkas godhe miseensa keenya miti maaltu itti irrata miseensa keessa yoo ta'u baate. Thank you. Bareeda. Gatiin itti gaafatamummaa qabu na waamu keetiif galatoome. Ani akka namatti gaafatamummaa qabu tokkootti akka sila siin jedhe ani isteeppii dalagaan hojjedhaa jirutu jira amman Oromiyaa keessatti dargaggoota kanaaf. Isteeppiin eegan dhufee eegan bakka kanatti dhufee wannoowwanan dalage jira. Sunis maali? Acharraan si kaa xiqqoo akka sii dhufuufiin yoo ati si jalatti ijaaramuu dhabaate yookaan ammoo miseensa keenya miti yoo ta'e saabtuu him silumayyuu dhimma isaa miti nagaatti jedhee ni miseensa mataa isaa horachuu iyyuu danda'a. Yaa namu akka isa gargaaru harka rukutuuf qabaachuu danda'a. Nuyi akka dargaggoota musliimaas Oromiyaatti karoora nu qabnee jirru siima jechuun gabaabseetu tokko dargaggoota kana kan siliin jedhe ijaaruudha caaseessuudha. Bakka bakkatti akkasaan waldaa yookaan immoo guruppii xixiqqaa caalaa garee xixiqqaa ijaaruu caalaa magaalaa fi godina jiran keessatti caasaa kaawunsilii dargaggoota musliimaa Oromiyaa jennee yeroo ammaa waajjiraalee gurguddaa banneetiin jirra Oromiyaa keessatti. Iddoo garagaraatti. Almost Oromiyaa keessa akka kilaastaraatti banneerra. Tokko. Waajjiraalee kana keessatti waajjira qofa otoo hin ta'in tokkoon magaalaaf godinaatti dargaggoonni musliimaa Oromiyaa ijaaramanii jiru parsantaa 80% gidduu geenyeetiin jira. Asiyoon bakka tokkotti bilbile, asiyoon Harargee godaatti bilbile, asiyoon naannoo Mooyyaalee xarafatti bilbile
an caasaa dargaggoo mataa kiyyaa qaba. Beekuun barbaachisaadha kanas beeki. Yaa kana jechuun nama namaan stop jedhu dargaggeessi ijaarameera jechuu beekuun barbaachisaadha tokko. Lammaffaa caasaa dargaggootaa kana eega ijaarree wanti nuti hojjetaa jirru jira. Aangessuudha. Aangessuudha. Tokko ijaarama eega ijaarte aangessuudha. Aangessu jechuun maal jechuudha? Leenjii garaagaraa kennuutti jirra. Leenjiin kun wanna barnoota amantaa qofa miti. Namni amma kaawunsilii dargaggoota musliimaati gaafa jedhamu waan amantaa qofa se'a. No. Namni amantaa isaayyuu deeggaruudhaaf jabeeffachuudhaaf biyya isaa tikfachuu qaba. Nageenya biyyaa irratti leenjisaa jirra nuti. Biyyi kun keessanii akka kaleessaa biyya isin keessatti mataa gadi qabattanii ari'amtan miti akka islaamaatti mirgi keessan ka kabajame ka gaafattan suuta dhawataan gaafataa deemtu. Amma isin abbaa biyyaati biyya kana eegaa jechuutti kennaa irra ijoolletti. Nageenya tiksuu jechuudha. Laafaan se'iin kanas. Namni an biyya kana kan keeti ati abbaa biyyaa ta'aa jirta. Amantaa kan keetiin mataa ol qabachuu qabda. Akka bara duraanii kana hordofuu qabda sana hordofuu qabda jedhee namni si hidhu hin jiru. Jedhee nageenya irratti ijaaraa jiru kun ifa manaa godhe afaan kana fayyadamuudhaaf finxaallessa mandara keessatti ka'ee nama arrabsu waan kana booda tolereet godhu akkasitti hin fakkaanne not only waa'ee miseensummaa qofa miti bara caasaa nageenyaatu jira poolisa magaalaa keessa hojjetu amma fakkeenyaaf sanuma si gaafachuu fedhe walitti dhufeenyi kaawunsiliin dargaggootaa federaalarraa ka'ee akka godaatti jiru walitti dhufeenyi mootummaa wajjin qabdan qaama nageenyaa wajjin qabdan maal fakkaatame asuma walitti qabatan kanaaf nuti dargaggoota kana caasaan nuti gaaraa akka godaatti ijaaraa jiru kun hojiirra jira jechuudha so ijaarreerra ijaarama aangessaa jirra entrepreneurship hojii uumuu irratti nageenya biyyaa irratti abbaan biyyaa isinii mataa ol qabadhaa biyya kana tajaajila hojjedhaa jechaa jirra. Caaseeffamni kan keenya kaawunsilii federaalaa Itoophiyaa irraa kaasee haga kaawunsilii dargaggoota sadarkaa gandaa masjiidaatti kan inni hojjetu hojiiwwan kanadha. Hariiroon nuti mootummaa biyya bulchuu wajjiniin nageenya qaama nageenya tasgabbeessuu wajjiniin qabnu kan mana amantaa dhaquu qofa irratti adda baanu yoo ta'e malee jala sararamee haa qabatamu. Mana amantaa dhaquu qofa irratti yoo adda baane malee qaamni nageenya bulchus qaamni biyya bulchus duudhaa hawaasa kanaa eeguu gahee hunda keenyaatti wajjin irratti hojjetaa jirra. Nageenya hawaasa kanaa eeguu gahee hunda keenyaatti wajjin irratti hojjetaa jirra. Qaama kana hunda bar biyya kana rasaasaan hin bulchitu akkuma beekamu hin gorsitaa ofitti qabdaa dhiisi jettaa hin tasgabbeessitaa jaarsa biyyaa itti ergitaa kanatti koo akka seeraatti jettu sana booda nuti mootummaa wajjin hariiroo gaarii qabna. Garuu immoo warri qaama seeraas warri biyya bulchus ergaa tokkoon qabaan jaraafis. Nu akka kaawunsilii dargaggoota musliimaa Oromiyaatti hojii biyya ijaaruu, hojii dargaggeessa ijaaruu, mana araada garaagaraatii baasuu, hojii itti uumuu, barnoota irratti akka cimu gochuu irratti hojjetaatiin jirra. Yeroo namootni akkana daangaa darbanii as bahan maali gaheen isaan nu wajjin qaban jechuun wajarsa of ilaaluu qaba. Clearly. Kana jechuun namni tokko yeroo inni biyya jeequ waan hin taane ta'eera jedhee gadi bahee miidiyaa irratti ummata arrabsu nuti dhannee seera mana seeraatti abbaa seeraa abbaa hoogganaa seeraa yookaan immoo nama seeraa qopheessinee nama kanarratti himata banuun eegamuun qabu bara jeequmsatti jiru. Yes. Haga namni walitti yaa'eetiin waa walitti godhu waa wal godhutti nageenyi boora utti eegamuun qabu. Namni alanni afaan badee miidiyaa irratti nama xiqqeessee amantaa xiqqeessee duudhaa hawaasaa xiqqeessee biyya sheekaa qabdu biyya ulamaa qabdu ulamaa xiqqeessee ulamaa wallaalaa godhu beekaa of godhu kana namootiin akkasii akka isaan tasgabbiitti deebi'an qaamni seeraallee gahee isaa bahachuutiin qaba. Kanaaf dargaggoonni nuti ijaaraa jiru caasaa nuti qabnu namni tokko miseensa keessan ta'us dhiisus rakkoon qabu. It's not about waa'ee miseensa keenya ta'u miti. Nuti miseensummaa nuti waamaatiin jirru kun mana tokko yookaan immoo biizinasa tokko wajjin dalaguuf miti. Biyya ijaaruudhaaf kana jala sararamuu qabu. Amantaa keetti cimaa ta'i. Barnoota kee baradhu gadi qabi yoo barataa taate. Diinagdee keetti mana araada garaagaraatii bahiitii diinagdee kee kassabadhu. Teeknikaalii si deeggarra.
Jigalemi technically si deeggara leenjii garaagaraa kennuu ta'uu danda'a projektii garaagaraa akkama kaawunsiliitti karoora hedduu karoorsineetiin irratti hojjetaatiin jira. Kottuuti nu wajjiniin markaba kana seeni jechaatiin jira jechuudha. Yaamaatiin jira jechuudha dargaggoo ijaar warri nu fahame warri nu hubate jechuudha. Nu hubate caasaan dargaggoo hunduu amma as deebi'aatiin jira. Biyya kanatti dargaggoon abbaa biyyummaa himata. Waa tokko biizinaa qabeenyaa kan jiru. Abbaa biyyummaa himata. Ofiifuu waliin ijaarre. Kanaaf qabeenya haa horatu. Amantaa isaatti haa cimu. Duudhaa isaa haa eeggatu. Tajaajila hawaasa irratti haa jabaatu jechuurratti dargaggoota ijaaraatiin jira. Namni safuu kana cabseetiin as bahu nuti akka dargaggoota kaawunsilii dargaggoota musliimaa Oromiyaatti ilmaan kiyya yookaan shabaabni kiyya dargaggeessi kiyya dambi doollootti yookaan shaashamannetti yookaan jimmatti lubaabooritti yookaan asiin harargeetti namni gadi bahee amantaa kan biraas haa ta'u amantaa islaamaas haa ta'u maqaa garaagaraa maxxansateef haa ta'u gahee isin irraa eegamu bayadha. Gaheen isaan irraa eegamu maayin nama kanaa wajjin waan hin malle keessa seenuu miti. Namootiin kun ganda jiranitti qaama seeraatii wajjin wal ta'uun qaama biyya hoogganu wajjin wal ta'uun abbaaf haadha jaraa wajjiniin ta'uudhaan caasaa majlisaa wajjiniin ta'uudhaan ijoolleen kun luugamatti deebi'uu danda'uu qabu. Yerootti waan akkasii kana argina. Gadi baheetuma namni waan hin malle laaqa. Gadi baheetuma hawaasni kan keenyas ani waan na dhibu keessaa inni isa kana laayik godhu sila waa'ee laayikii komentii waan gaarii kaasteetiin jirtan. Namni inni harkisaa kana laayik godhu kun komentii godhu kuni waggaa 10 booda dargaggoota akkamii oomishna waan jedhu al tokko na yaaddeessaa beekee ana. Social meediyaan har'a ijoolleen keenya barattii akka seen achi hin baane influence godhaatiin jira. Hawaasni nuti garee namni waa laayik godhu by the way callisee ma laayik godhanatti fakkaata. Nama du'ees laayik godhanii nama du'ee rabbi sattaa araaramoo yookaan immoo nagaan boqoddoo dhamee poostii waan godhamu baga duute jechuudha. Almost sadarkaa sana geenya. Almost ansitti mee bara shabaabni har'a kitaaba bareedaa tokko bitee dubbisuurra akkatti moobaayilii bitatu irratti dhiibbaa godhu maatii irratti. Shabaabni har'a baratee biyya kana saayintistii ta'uurra paayileetii ta'uurra yookaan immoo sheeka biyyaa ta'uurra qaree achi bahurra galgaluma tokkotti asiin goree nama wayiitti waama maxxansee sheeka biyyi kabaju yookaan immoo abbaa amantaa namni kabaju ho'i footoo isaa mataa gadi garagalchee waa itti dhoobee asumaan dhufee nama miliyoona tokko nama 500 namni laayik godha biyyu argata saantimatti argata. Kun wal deeggarre dhageessaami caasaa dargaggoota sadarkaadhaan jiru qabannee qaama biyya bulchuu qabannee caasaa majlisaa jiru qabannee wanni kun daangaatti deebi'uu danda'uu qabaa tokko naa qaban. Sila wanni qabxii tokko tuqeen ture. Boodkaastileen wannoowwan akkanaa dhiyeessan ka akkati jette. Abbootiin umti miidiyaa kanaadhaa warra interviyooras haa ta'u warra boodkaastii hundeessitee manaajimantiitti kennus haa ta'u. Eenyu isin nama amantaa namaa xiqqeessu akkamitti whatsoever wanni tokko miidiyaan tokko live streaming tokko yoo eega waraabame booda edit godhamaami. Eega nuti illee miidiyaa kanaa bicatu numa beennaa beeku. Edit godhamu fudhamee ilaalama. Wanni akkanaa kun hawaasa walitti buusaa akkamitti dabarsine jechuun ikko they have to forecast. Miidiyaa biyya kana keessa jirus liistii jiraa qabna amma. Amma akka dargaggootaatti never jechuu jira. Miidiyaa biyya kana keessa jiru. Boodkaastii biyya kana keessa jiru identify gochaatiin jiru. Maali miishiniin isaanii? Namootiin miidiyaa kanarratti dhiyaatanii yeroo isaan nama xiqqeessan fuudhanii kana dabarsan akkamitti jarri kun hawaasa kam keessaa dhalatanii nama amantaa namaa xiqqeessu waan isa laallanne laaqu akkamitti gadi nutti dhiyeessan? Editorial policy jiraachuu qaba. Ani wanni ana asirratti haasoo hawaasa kana diiga taanaan hin dabarsiin asuma kun live kaameraadhuma irratti sitti obviously biyyi kun biyya abbaa qabdudha. Biyya waliin itti dhamaanee ijaaraa jiru. Akka hawaasa islaamaatti immoo aarsaatti kafalleetiin ijaaraa jira. Akka diigamnu hin barbaadu. Biyya kana keessatti nama social meediyaan bar hedduu yaaddesaa ta'eetiin jira. Inni kaan hawaasa kana akka inni gadadoon itti dhagahamu waamicha godha. Biyyi kun kufeera mootummaan kufeera maaluun kufeera an waa'ee siyaasaas taasisuuf miti. Namni kaan immoo lakkii jarana biyyi kun abdii qabdi haa hojjennu haa barsiisnu haa barannu jedhee gaafas bahee membara wayirratti haa ta'u miidiyaa wayirratti haa ta'u jedha biyyi kaan immoo jechuudha.
kun yeroodhaa yerootti waan kallatteeffamuu danda'u qabuudha waan ta'eefi hawaasni keenyas miidiyaa sheer gootan amaanaadha bar kun anammaa utuu boodkaastiin nu hiyyame bar waa hedduu asirratti haasa'uun hin danda'amu amaanaadha bar nuti biyya lafaa kanarratti rabbi amaanaadhaan nu fide itti gaafatamummaa qabna waan barreessutu irratti irraa gaafatamta waan dubbatu irratti irraa gaafatamta maal fayyadde irraa gaafatamta namni ala waa komanti godhu meesa kan ni jedhaa ilaala shabaaba keenya dargaggoo keenya hawaasni guutuun meennaa waa komanti gootan innaa waa sheer gootan innaa waa laayik gootan innaa fi warii weedhaxanii namaa ol dabaltan maali wanni kuni jechuu kana isa kan ni jedhaati xiinxala nuti akka hooggansa dargaggootaatti dargaggoota ijaarree wajjiniin akkan siin jedhe miidiyaas liistii jaraa baafanneerra eenyutu waan gaarii jira warra nuti seeraan gaafannutu dhufuuf deema frankly speaking anarra kana sanan jedhu sadarkaa sana gaafa geenyu dubbachuu dandeenya miidiyaarraa warra tokko lama sadii jedhee waan hawaasa kana walitti duru amantaa walitti duru namoota afaan baalaqaayan miidiyaatti fidanii namoota qullaa dudhaa hawaasaa cabsanii as baasan dudhaa qabnaa beekaa eenyullee amantaa kamittillee si galee as baasanii namoota sana beekamtii argachiisuu arraba nama sanaatiin boodkaastii isaanii beeksisuu irratti warra hundaan liistiidhaan hin qabannaa qaama biyya bulchuu wajjin tokko lama sadii jennee yeroo nuti itti hisaaba walii wajjin hin buusuun nuti dhufaa beeki. Akkasuma ganda hunda keessatti ergaan an dabarsu tokko ulamaa'onni mashaayikhan innaa ijoolleen gadi bahanii waan isaan hin malle an dargaggoonan ijaaraa jiru dargaggoo fatwaa kennu miti beeka. Dargaggoon gadi bahee akka fatwaa naa kennuuf miti. Baratee qara'ee bakka fatwaa kennan garuu akka gahu that's my wish. Kaayyoo kiyya. Wamaa aqallahum har'a immoo xiqqoodha. Sabaree gadi taa'ee obsee namni waan baratu har'a. Sanni isiyatiin sooshaal miidiyaan jedhamu kanarratti ko barreeffama dheeraa ijoollee dheeraa koo hin dubbisanii bari ijoolleen keenya har'a. Peejii lama ta'e dubbisuudhaan yaa waama qusanii wayii waan imeejiidhaa wajjin hin maxxansamtee idiit godhamteetiin peejii imeejiidhaa wajjin hin maxxansamtu malee hin dubbisan kunillee waan yeroodhaa yerootti waan fooyyessaa deemnudha. Ulamaan ganda keessa jiran ammas wanni hubachuu qaban warra kana qaba harka. Hadiisa tokko jira Oromiifumaanin almost translate godhe sitim hundumaaf akka fayyadutti. Namni waan gaariitti ajajuuf waan gadhee irraa dhowwuun dirqama hunda keenyaati. Akka jedha hadiisa tokko keessatti akka nama markaba yookaan safiinaa jedhaniini markaba koraniiti jedhan. Safiinaa yookaan markabni kun kutaa kutaa qabdi. Warri kara jalaa seenu jira bishaan keessa. Warri immoo isa steepii lammaffaarra seenu jira. Warri immoo gara olii jira. Warri jalaa kun ka har'aa kana miti gaa ka moodernii miti ka duraaniiti kan hin haasa'u. Warri jalaa ammas akkuma sana mukaan miti malee moodernii ta'e malee moodernii ta'ee amma availabilitiin wanti garaagaraa achi keessa jira. Warri jalaa kun bishaan wahii yoo dhuguu barbaadan doonii durii sana gabar kabanaa kana kanamnitti. Bishaan wahii yoo dhuguu barbaadan warra irra keessaa kana bira dhufanii bishaan nuu kennaa jennaan bishaan waraabanii kennaniif. Jarri kun yeroodhaa yerootti galaana kana addaan kutanii maal yeroodhuma hunda warra kana rakkisne nuti. Bishaan kana dhanne yeroo hunda irra keessaa kanarraa waraabuurra asumaan urree maa bishaan hin dhugnu jaan. Amma utuu warra bishaan jala urreetuma bishaan asiin seensisanii asiin dhugna jedhan kan odoo dhiisanii bishaan asiin seenu kun warra irra keessaas warra gidduus hunda namaa kana fuudheetiin deema. Yoo jara kanaan noo dhaabadhaa bishaan nutu isinii kenna. Wanni isin fidaa jirtan kun nu miidha. Doonii kana garagalchuuf deema. Hundumti keenya bishaaniin dhugamuuf deemna yoo jedhan na jawu nagaa bayan. Akka kana dubbii. Har'a dargaggoota warra social media irratti as bahee afaan baalagaahee dudhaa amantaa safuu biyya kanaa cabsu dhaabbadhaa yoo hin jenne jechuudha. Isinitti illee dhufa jechuudha. Inni har'a gadi bahee fatwaa miidiyaa irratti waan isaan malle maqaa isaan malle bakka isaan malle ofii kennee waa haasa'u kun bor isinuma irratti deebi'e isinuma arrabsa. Maaliif irraa ostan? Masjiida isin salaachistanitti akka isin hin salaachisne isinuma irratti waan biraa dalaga. Mana amantaa isin hojjettan kamiin iyyuu haa ta'u whether Protestants haa ta'u Orthodox haa ta'u the others. Isinuma irratti deebi'a waan ta'eef wanna kana harka qaba majlisa jedha namni. Yookaan immoo caasaa wayiitti quba qaba. Dhugaadha. Waan structured ta'e framed ta'e jiruuf caasaan kun itti adeemuu qaba jedha. Dhugaadha. That's a fact. Akka majlisaatti itti adeemuuf hay
majlisa qofa laallata kun jettee waan ati dhiistee teessumitti kaa dubbii dooniitii beeki. Sissi laallata. Akka majlisni caasaan jiru kun itti adeemee qabee seeratti dhiyeessee jarri kun nageenya keenya booressaa jiru. Hate speech afaan hin mallee miidiyaa irratti gadi baanii kana godhaa jiru. Seerri nuuf haa ilaalu jedhee qaama poolisaatti kennee dhimma kana qorachiisuu hunduma keenya laallata. Takka. Lammaffaa maatiidha habiibi. Sirrumatti na dhagaa. Namni kun maatiirraa dhalatee bar. Maal godhaa jirtan ijoolleen keessan ala gadi bahanii waan biyya kana cabsu waan biyya kana gadi deebisu baala gaanii afaan hin malleen waa as bahanii dubbatan waan hin jirre jechuudha. Amantaa garaagaraa yeroo isaan gadi bahanii arrabsan maalillee haa ta'u maatiin influenceraa bar. Ilma koo jedhee abbaan maa ifitti yaame. Maatiin jalqaba marhalaa jalqabaatti ilmaan keessan qabaddaa. Diifa manaa godhi maraataa ofiillee abbaatti hidhatee maqaa beekaa. Yoo ilmaan keessan adabdanii karaatti hin deebisiin maraataadha. Maraataa kana inumaan irraa hidhadhaa, biyya irraa hidhadhaa, hawaasa irraa hidhadhaa, amantaa irraa hidhadhaa. Waan bakka nuun buune haasa'u jira namni gadi ba'eeti. Waan isa laallan ilaaqu jira. Ofirraa qabadhaa. Warri boodkaastii akkan sila jedha. Warri boodkaastiidha namoota dhiyeessitan ilaalladha. Maqaa amantaa keenya xureessuudhaan yookaan amantaa biraa xiqqeessuudhaan miidiyaa keessan hin beeksisiina. Never. Miidiyaan responsibility accountability dha beeki. Itti gaafatamummaa qabna. Hundi namaadha jechuudha. Communication skilling kan keenya eeggatamuu danda'uutiin qaba. Yoo kana ta'e malee nagaan baanu. Waan argitan hunda waan namas dargaggoo kiyyatti dhaammadhu. Kana booda akkan sila sinim. Wanni teenyee usnee teenyuuti hin jiru beeki. Har'a wanni anis bakka kanatti dhufee waan kana haasaa jiru wayiif malee cal jedheeti miti. Waan argitan suuraadhaan viidiyoodhaan, ragaadhaan, qabatamaan karaa nageenyaaf tasgabbiitiin nuuf ergaa. Kaawunsilii kiyya waajjiraalee bakka bakkatti qabu jira. Isinuu ni beektanii waajjira kanatti dhaqaatii caasaachi jiru mari'adha. Abaluu kun amantaa abaluu xiqqeessaa jira wanni kun nu xiqqeessaa gara seeraatti dhiyeessa. Waan isin rakkise nutti hima. Istiraatiijikaalii waan isin deeggaruu qabnu nutti hima. Hayyoonni biyyaas kun itti gaafatamummaa nama hundaati kallatteessuu waan ta'eef walii wajjiniin kallatteessuu qabna jechuudha. Yaada bareedaadha kan kaasaa turre keessattuu yeroo tokko biyya kana keessatti wanti deemu egeree biyya kanaaf yaaddeessaadha jedhee waan yaannuuf dhimma kana irratti bal'inaan mari'anne dhimmoota amantaa musliimaa wal qabatanii ka'an akkasumas immoo yeroo hedduu muummichi ministeeraa irra deebi'anii dargaggoodhaan wal qabachiisanii kaasan tokko jira. Dargaggoon araadaan qabamee hojii dhiisee taa'u. Keessattuu godinaalee Oromiyaa iddoo hedduu maqaa yoon gaarii miti waan ta'eef jimaa warra ta'anii qaamaa oolan hojiin hojjenne jira. Puulis ta'uu danda'a puulii taphachaa oolanii madda galii kan hin qabne jira. Warri akkasii biyyatti rakkoo ta'aa jiru jedhee muummichi ministeeraa yeroo dubbatu paarlaamaa irratti dhageenyeerra. Akka dargaggoota musliima Oromiyaatti akkasumas immoo akkuma dargaggoo biyya kana keessa jiraatu tokkotti maal hojjettu akka dargaggoon gara hojiitti seenuuf akka inni araada hin malle keessa ta'an oollee fi booddee biyyaaf gaarii miti waan ta'eef maal hojjettu? Bareedaadha. Akkasumas lasiin jedhe nuti kaayyoo fi duudhaa itti dargaggoota kana ijaaraa jirru qabna. Sana keessaa inni guddaan waan atamma jetteedha. Wanni baay'ee nuunis nu rakkisee jiru. Wanni nuti immoo baay'ee irratti fokuses gochaa jirru isa kanadha. Nuti dargaggoota irraa in short waan barbaannu si hima. Tokkoffaan barachuu barbaanna. Sirrumatti akka wal hubannuuf dargaggoonni kun akka baratu barbaanna. Amantaa isaa akka beeku barbaanna. Whatsoever amantaa biraas haa ta'u. Keenyas haa ta'u. Inni sadaffaa akka hojjetu barbaanna. Gadadoo rakkina hiyyummaa keessaa akka inni adda ba'u barbaanna. Kun tiyooriidhaan immoo teenyee kanuma madirakii irratti faarsaa ooluu miti. Barumsas teenyee waltajjii irratti dargaggoon akka baratu barbaanna. Dargaggoon akka amantaa isaa baratu barbaanna. Dargaggoon akka hiyyummaa keessaa bahu barbaanna jennees waanuma ittiin waltajjii bulluqsaa oolu akka inni ta'uu akka inni hin taane immoo akka namni nu hubatu barbaada. Yoo nu kanuma taanes immoo maal godhaa jirtu nama nu jedhu barbaanna like you thank you. Galatoo maal godhaa jirtu araadaan ijoolleen keenya xaxamaniiru dalagaa dhiisaniiru barnoota dhiisaniiru dhiyaas. So amma dargaggoon biyya kana keessa jiru akkan siin jedhe barnootaan hedduu kufeetiin jira.
waan wal dhosinu hin qabnu waan ifaa ifatti dubbannu. Yuunivarsiitii gaafa dur barannu yookaan gaafa sadarkaa garagaraatti barannus barsiisnus waan arkine ijoollee hedduun yuunivarsiitii seenu dhugaaf taanaan yeroo sanatti barattoonni akkamitti haa seenan hin seenan yuunivarsiitii seenanii hin eebbifamanii somehow. Har'a akkoo biyya kanatti mubaarak. Ministeerri barnootaadhaa bara darbe kan barattoota kutaa 12 qoramanii darban percentaa 8.4 ture. Which means barattoota 100 qoraman keessaa maximum barattoota 9tu darbe jechuudha. Barataan 91 kufe jechuudha. Yookaan qabxii yuunivarsiitii isa seensisu hin fidne jechuudha. Kana jechuun amma kutaan baratu eenyu dargaggoota. Umrii dargaggooti kan baratu. Kutaan social miidiyaatti gadi bahee waan hin hojjenne beekumsa malee beekamtii barbaadu dargaggoodha. Hin baratu hin qara'u beekamtii barbaada. Which is aksi faallaa dubbii jechuudha. Kanaaf dargaggoonni kun akka barataniif nuti caasaan nuti sadarkaadhaan ijaarru kun dargaggoonni barnoota irratti akka onboard ta'an irratti hojjenna jechuudha. Oromiyaa keessatti akkansiin jedhe caasaa ijaaraa jirra. Waajjiraalee banaatiin jirra. Waajjira kanatti barattoonni maal ta'u yoo jedhame barattoota sadarkaa garagaraa jiran kana tokkoffaa eenyummaadhuma jaraa barsiisuun dirqama. Barumsa miti har'a rakkoon. The gap is not education. Barnoota miti rakkoon har'a. Behavioriidha. Amalatu rakkoo ta'e har'a. Atuu kaasteetiin jirta. Barataan kutaa 8-9 baratu yookaan 11 baratu qo'achuu dhiisee laayibrarii seenuu dhiisee sooshaal miidiyaa irra taa'aa. Qo'achuu barachuu dhiisee jimaa as jala kaayateetiin haayilaandii baatee deemee qabbana mukaa taa'aa taanaan. Ammas akka dogoggore an waa'ee fatwaa miti kan inni haasa'aa jiru. Barataan silaa baratee biyya kana naa hoogganu biyya kana abbummaadhaan itti dhufu barataan biyya kana ceesisu karaa isheen eegalte kanatti fufsiisu kutaa 8-9-10-11 keessatti jimaa baatee daggala jala taa'aa taanaan mana puulii seenee sa'aa 3-4 taphata taanaan taa'ee sooshaal miidiyaa irra kan hunda hojjeta taanaan fiichara maalii sitti mul'ata? Fuuldurri kun ifaadha jettee waa ilaaluuf maaltu sitti mul'ata? Jecha tokkotu jira. Scholars yookaan ulamaa jennaan akka amantaa musliimaatti. Idhaa raa'ita mustaqbala al-umma fanzur fi shabaabihaa. Hawaasa tokko fuuldurri isee ifaadha. Saqaafaa teekinooloojiidhaan guddinaan dagaaginaan qaroominaan hin tarkaanfatti jettee yoo ilaaluu barbaade dargaggoota see ilaalee jira. Yoo dargaggoota see keessatti talisaa'ummaa taatiiummaa isa jedhan jechuudha. Talisaa'ummaa barnoota irraa harkifataa dhibaa'ummaa barnoota irratti dhibaa qara'ii hin dhibaa dalagaa irratti hin dhibaa waa hunda irratti dhibaa yoo argite maaltu hafee jechuudha. Fuuldurri biyyattii yaaddoodha jechuudha. Yaaddoodha. Akka amantaattis fudhadhu. Har'a ulamaatu gurguddaa biyya kana jiru. Biyya keessaa immoo du'aatiin jiru. Kun umriidhaanis dhukkubaanis waan garaagaraatiin eentu bakka bu'aa jira. Dargaggeessi kan keenya kan nuti amma ijaaruu irratti karoorsinee hojjetaatiin jiru barnoota kanarratti akka inni deebi'uudhaaf daangessaatiin jira. Barnoota akademiikii irratti teeknikaalii wanni sappoorti goonuu jira. Barataa barullee bitachuu dadhabe yookaan qalama bitachuu dadhabe gargaaruutti jira. Akka kaawunsiliitti bara barnootaa dheengaddaa amma yookaan bara 2018 ka ammaa kanarratti barattoota bakka garagaraatti dadhabina barullee bitachuu yookaan waa bitachuu dadhaban deeggarreetiin jira. Kun deeggarsa isaa beezii miti yookaan kaayyoo isa miti kaayyoon baratanii ceehuu jiraati. BCC waan jedhamtu jira behavioral change communication behaviorii amala irratti hojjechuu nu barbaachisa. Amala dargaggoota irratti hojjechuu nu barbaachisa. Kanaaf dargaggoota keenya barnoota irratti akka isaan ciman akka isaan socho'an akka isaan ce'an irratti hojjechuu karaa eegalleetiin jirra. Dargaggoota yuunivarsiitii seenan kutaa 11-12 kana walitti qabnee tokko akkaataa iskiilii isaaniitiin qo'atan maal irratti akka isaan fookas gochuu qaban maaliif nama barate baay'ee qabna Oromiyaa keessatti immoo qabna amma bareeduma jirra sila bara amma jenereeshinii amma jiru kanatu laag godhee xiqqoo nu yaaddesse malee xiqqoo warri kana durseetiin jiru immoo nama hedduu jira hawaasni musliimaas akka hawaasa Oromiyaattis qabna barattoota kana barnoota irratti
akkasaan kaka'umsa qabaatan gochuu futuritiitti mul'isu studying style yookaan akkaataa dubbisaa akkaataa qorannaa akkaataa qo'annaa bright waan ta'e akkasaan ilaalan gochuudha yoo baratan ees amma bara miidiyaan waa hedduun irratti hojjetee bara habiibi waa hedduu jira waan as teenye namni baratee eessa gaha jedha look baratee eessa gahe abaluu baratee eessa gahe jedha waan wrong ta'etu design godhamee jira biyya kana keessatti jechuudha namni baratee namni hin baranne dhiifa manaa godhe malee eessa iyyuu hin ga'u ani immoo as taa'ee kanan sitti dargaggoota kiyyattis kanan himu namni hin baranne eessa iyyuu hin ga'u yeroo boodaa keessa sa'an eegu an jala sarareen sitti himu yeroo boodaa keessa sa'a hin eegu namni hin baranne dargaggoon har'a kutaa 11tti ciniinnatee obsee qo'atee rakkina giddira har'a ko bakka hunda almost ibsaa seenee jira dura ko namni korraazii beektani korraaziidhaan faanusiidhaan abidda qabsiisee ijoollee qo'atee har'a paayiletii ta'etu jira abidda qabsiisee ifa seetti haxannee jechuudha comfortable zone harbe professor Gabbisaa Ejjetaa professor Gabbisaa Ejjetaan hin beektanii yaada qorataa saayinsii midhaaniiti saayintistiidha naasaa keessas Ameerikaatti pirezidaantii Joo Baayiden bara darbee bara pirezidaantiin darbee badhaasanii turan yeroo darbee maqaa isaatiin manni barnootaa banamee ture asitti Oromiyaa keessatti jechuudha yeroo dubbatu sa'aatii meeqan miilaan deemee baradhe jedhee dubbate amma manni barnootaa isaatii hedduudha irratti hin jiru yoo baay'atan namni sa'aatii tokko deemaa daqiiqaa 30 deema Profeesar Gabbisaa Ejjetaa namni sadarkaa addunyaatti badhaasa akkasii fudhate iyyuu sa'aatii hedduu miilaan deemee barachaa ture yaada keetti dabaluu fedhe dargaggoon keenya obsa wannan siin jedheef kanaaf jecha tokko jira jecha arabiffaati mallam yata'allam namni umrii ijoollummaa yookaan umrii ijoollummaatti waa hin baranne jedha Imaamu Shaafi'ii jedha jecha barasaa guutuu dukkana wallaalummaa keessa jiraata jedha ansile jecha tokko si kaase saane eegu namni hin baranne kana booda biyya duniyaa kana irratti siin jedhe bara maaliif ennaan kun saani dur baadiyyaatti foonaadhumatti achi bakkeedhumatti achi yaasneetiin eegnaan yoo eegdeetti abijattu nusi eegneera har'a garuu akkasana miti saanii in tiriit godhamaa in ilaalamaa fayyaa saalamaa ogeessa fayyaa qabaa in qufa'aa jedhamaa eessa bula jedhamaa maal jedhamaa istaatas nyaatni isaa wanni hundi isaan laala kana jechuun nuti gaa tokko kaayyoo nuti qabannee jiru barnoota irratti dargaggoota keenya aangessuudhaaf wanni karaa eegalee jira teeknikaalii deeggaruudhaan scholarshipii garagaraa haala mijeessuudhaan akka isaan biyya keessatti barnootuma kanarratti qo'annaa garagaraatiif haala mijeessuu irratti fakkeenyaaf amma piroojeektii bareedaa tokko siifame masjiid neetti jennee wanni eegalee jira almost piroojeektii kaawunsilii dargaggoota musliimaa federaalaatiin kan hoogganamu oromiyaa keessatti bakka garagaraatti mijeessaati masjiid neettiin kun maa inni naani mooraadhuma masjiidaa keessa ta'eef malee waan barnootaati masjiidneetiin kompiitara 25 30 mooraa wahii keessatti bakka wayiti seet goona mijeessina sana booda akka internet kaaffee jechuudha akka internet kaaffee sana booda maal goona achuma irratti dokumentii barnootaa riferensii isaan barbaachisu kompiitara sana irratti feene kompiitara sana irratti eega feene booda barattoota sadarkaan isaanii qo'annoo addaa isaan barbaachisu keessattuu 9 10 11 12 warra yuunivarsiitiitti on board ta'an kana bifa haala laafaadhaan kitaaba isaanii qabatanii galu kitaaba isaanii irraa hin qo'atu riferensii isaan barbaachisu kaleessa akkan sila sitti migaa riferensii keemistirii tokko bitachuuf waan keessa baane har'a bifa laafaadhaan keemistirii qorachuu barbaadan googil godhanii keemistirii gadi buufatanii worksheetii achirraa hojjetaa irratti hojjetan barnoota irratti kan hojjetu jira kun waan ganaa kana jedhamee haasa'amti piroojeektii ammaaf sadarkaa jalqabaarra jiru kana caalaa barsiisota yuunivarsiitii qindeessinee barsiisota haayiskuulii qindeessinee barattoota tiitoriyaalee haala mijeessinee akka isaan baratan kun qabataman karaa eegalleetiin jira masjiidneettiin qabatama gaariidha hojii dhabdeeyyii irratti wanni karoorsine jira piroojeektiilee amma yeroo baay'ee hojii dhabdeeyyii kana tokkoffaa wanni ati naa hubachuu qabdu gaaffii kan kee maal hojjetaa jirtu jette kana keessatti aadaan hojii hawaasa keenyaa dargaggoo keenyaadha akkaan gadi bu'aadha in hojjetu dargaggeessi har'a maallaqa guddaa moo barbaada tuna maallaqa guddaa barbaada akkuma social media irratti nama arrabsee sheeka xiqqeessee abbaa amantaa wayii xiqqeessee mana amantaa wayii xiqqeessee beekamtii barbaadu kana beekamtii
galgala tokkotti barbaadu kana galgala tokkotti saantimaa argachuu barbaada. Dalagaan akkasii hin jiru. Dalagaan bu'aa bahii barbaada. Abbaa qabeenyaa biyya kana keessa jiran gamoo gurguddaa qaban calluma hidhiitii ilaali. Maqaa jaraan dhawu. Namoota gurguddaa'an umrii ijoollummaa umrii kanatti beeku. Mee akkamitti duniyaa kana hortanii qabeenya kana hortanii eessaa kaatanii to'ati jetteeti aarsaa isaan kafalan dargaggeessi har'aadhaa parsantaa tokko sanan kafalu. Dargaggeessi har'aa roobaan hojiin hojjeta. Aduu hamaadhaan hojiin hojjeta. Beelaan hojiin hojjeta. Never. Kana haala hojii uumuu mijeessuun piroojeektii karoora keenya dargaggoota irratti hojjennu ta'uyyuu amala kanarratti hojjechuun immoo murteessaadha. Ani keessattuu godinaalee garaagaraa keessatti waan hin arge keessaa dargaggoota hojumaaf waan garaagaraatiif bakka tokko fuute hin hojjetani. Maaliif hin hojjetan beektaa? Araada adda addaa qabanii kana sana siin hin jiru. Araada adda addaa qabanii hojii waan hin qabneef maallaqa hin qabanii maallaqa waan hin qabneef waanuma nyaatan daayitiinuma gaarii hin argatan. Humna hin qabanii waa dalaguudhumaaf illee. Motiveeshiniis hin qaban. Motiveeshiniis hin qaban. Kun yaa dargaggoota keenya. Kun yaa dargaggoota keenya. An akka hooggansaattis akka itti gaafatamaa tokkottis akka nama sin dura bu'ee waama xiqqoo argeettis dargaggoota meeqatu jira brilliant minded kan ta'an. Namni tokko biqadri kaddi tuujadul maali. Haga cinqamteen ol bahiinsa sadarkaa dabalachuu argata. Guddinni kee dabalaa deema. Haga cabdee qo'atteen barattee nama taata. Haga cabdee hojjetteen qabeenya horatta. Dargaggeessi har'aa odoon charachariin yookaan tokko tokko hin gurguriin jimlaa gurguruu dhufu. Si galaan? Import export irraa achi eegaluu barbaada. Which is wrong in business. Dargaggeessi har'aa yoo ati piroojeektii wayiitti kennite suuqii xiqqoo banachuurraa leekchar waan ta'e banachuurraa akkamitti banata? Namni koo sadarkaa gadiirra caammaa qulqulleessee achii ka'a. Kaalsii biratti nagadee si galaan? Achi immoo achitti waa godhee kattaansee suuqii xiqqoo achi biratti banata. Suuqii sana achitti godhee achi immoo ol guddisa. Mini marketii yoo godhe, super marketii yoo godhe, achi asuma keessatti akka faafaa wayii ta'a. Dargaggeessi isteeppii kana eeguu malee hiyyummaadhaa ba'uun hin jiru. Hiyyummaan immoo taa'anii namatti dhufti beeku. Wanti gaariin waa hunda barbaaddee dhamaatee caccabdee itti hidhatta. Hiyyummaan immoo tokko ta'a bingo asuma teessee sitti dhufti sin dhiphisu bara. Ciree marraa laaqanni gaafa ga'u dhufti. Numa dhufti gaafa kiisii waa dhibdu gaafa garaa waa barbaadu hiyyummaan kanaafi nuti akka dargaggoota musliimaa Oromooti barnoota irratti hojjetaa jirra. Hojii dhabdeeyyummaa irratti jalqaba behavioral change communication dargaggoota kana behaviorii isaa jijjiiruu irratti hojjetaatiin jira. Warri har'a makiinaa moodelii oofan, warri har'a gamoo gurguddaa qaban, piroojeektii kaampaanii gurguddaa qaban askitam mee affeeriituma abbaa qabeenyaa tokko atumti askihim eessa turte jeen gadi bu'ee cabee mana namaa taa'ee ba'aa baate ani nama meeqan beeka nama meeqaaf meeqa nama ba'aa baatee arraffamee darbatamee kabalamee maal jedhee har'a abbaa qabeenyaa investara sadarkaa gurguddaa irra gaara. Haga xiqqeeffamaniin onnachaa deemu. Onnachaa deemu. Dargaggoonni keenya har'aa biheevariin yookaan amalli tokko shiifti ta'uu qaba. Naa qabadha hooggantoonni dargaggoo caasaa sadarkaan jirtan kiyyaa barigaa kiyyas bakka jirtanitti nuti dargaggoota keenya kan isaan ijaaran tokko amala sirreeffachuudha. Amalli kun maal? Amala duudhaa gadi bu'anii waa hojjechuu danda'uu irratti dargaggoon ijaaramuu qaba. Kabarnoota akkasila jenna nuti akka piroojeektiitti qabannee jirra haa qabatan. Inni kan biraadhaa nuti akka hojii dhabdeeyyii dargaggootaa kana kallatteessuu irratti wanni piroojeektii miini piroojeektii garagaraadhaa ammaaf wanni asirratti haasoodhaaf hin geenye miini piroojeektii garagaraa laawunchi kan goonu jira. Isarratti soo qopheessuun barbaachisaadha. Kaawunsiliin dargaggoota musliimaa federaalaas Oromiyaas akka ilaalamu kanamti miishinii gurguddaa qabateetiin socho'aa jira. Kanaafi barnoota irratti dhageessaan barnoota irratti hojii uumuu irratti tajaajila hawaasaa irratti dargaggoota ijaaruu barbaadna nuti. Sarviing dargaggeessi humna qaba beekumsa qaba yoo itti fayyadame jechuudha. Beekumsa inni qabu humna qabu kana waanuma malee karaa daariitti akka badu hin barbaannu nuti. Hawaasni kun hawaasa yoo ati waan xiqqoo gooteef si galateeffatudha. Hawaasa waan xiqqoo yoo ati gooteef hadda si dhungatu si kabaju si jaalatu mucaa kiyya siin jedhudha. Hawaasni kiyyas immoo aadaa kana qabaachuu qaba. Dargaggoota hojjetan hawaasa kana tajaajilan kunuunfachuun kan ofiiti. Namni maaltu manaa baha jedhan kabajni manaa baha jedhu abbaa Jifaar jaan
Manaa gadi baadha. Manaa gadi bahaye ijoollee keessan qabadha. Cabsuudhaaf hin ariifatina, dabsuudhaaf hin ariifatina, qeequudhaaf hin ariifatina. Isii waa isinii hojjettu adaba qabdu naamusa qabdu tikfadhaa gargaara. Akka kaawunsiliitti sun immoo bira jirra waan dandeenyu hundaan istiraatiijikaalii itti adeemaa jirra waan ta'eef jechuudha. Kana qaba. Tole galatoomii ulfaadhu. Saatii bal'aa waliin qabaanne akka kaayyootti wantoota qabdan akkasumas immoo nageenya biyya kanaa eegsisuu keessatti gaheen dargaggoota guddaa akka ta'e bal'inaan kaasnee jirra. Dhimmoota araadaan wal qabatus bal'inaan kaasneetu kan nuti jiru yeroo tokko dhimma araadaa kanaan wal qabatee gaazexeessaa Abdii Fiixee beektadhee yaada. Osoo waliin deemnuutu dargaggoonni kun magaalaa Finfinnee keessa taa'anii buna dhugu. Achis deemna bunuma dhugu. Maanni nu beenaan jedhe dargaggoon kun bunuma dhuga. Maal targamee naan jedhee na gaafate. Edaanni kaleessas dheengaddas gaafa dargaggoo kana ilaalu laaqana nyaatanii buna dhugu sa'aatii tokko ta'u. Ciree nyaatanii buna dhugu sa'aatii tokko ta'u. Inni barree dargaggoon biyya kanaa hundumtuu hojii hiikee taa'ee buna dhugaatti jira. Kanaaf isinis akka dargaggootti akka dhimmi dargaggoo isin ilaallatutti araadni mana puulii jimaa qaamuu yookaan wanta biraa qofa osoo hin taane buna dhuguun illee magaalaa Finfinnee keessatti magaalota gurguddaa keessatti araada cimaadha. Yeroo hedduutu achitti gubamaa jira waan ta'eef kanarratti bal'inaan akkasiin hojjettan abdii qabna. Xumurarratti ergaa qabdu yoo jiraate yeroo biraa bal'inaan walitti deebinee akka dubbannu abdiin qaba. Ergaa yoo qabaatte carraasii kenna. Khair. Yani xumurarratti almost waan manamma jedhe kana samaraayis godhee ergaa walii galaa haa ta'u. Ergaan tokkoffaan namoota miidiyaa irratti gadi bahanii hawaasa keenya xiqqeessan, amantaa xiqqeessan, hawaasaaf hawaasa walitti diran, biyyaaf biyya walitti naqan, gandaaf ganda ishuu dhimma mataa isaanii fudhatanii gadi bahanii dhimma amantaa fakkeessan, dhimma ummata gandaaf ganda walitti bu'u fakkeessanii walitti buusan akka hoogganaa kaawunsilii dargaggoota muslimaa Oromiyaatti bakka kanarraa sassaabbadhaa. Wanni nuti amma akka caasaatti hojjetaa jirru isin hin simatu. Sassaabbadhaa isin hin baasu. Warri fatwaa ibsa miidiyaa gadi baatanii waan miidiyaa irratti isin hin laallanne olii gadi ooftan sassaabbadhaa. Hawaasni kiyya ulamaan sheekoleen daa'iin caasaan majlisaa caasaan biyya bulchu caasaan nageenya kabachiisu hundi guyyaadhaa guyyaatti finyoo ofitti xaxaatiin deemaa jirtan. Qabadhaa. Har'a laayikiis sheerii wayiis waas argachuu dandeessan. Garuu for sure hawaasni kun isin hin dhiisu. Seerris isin hin dhiisu. Nuti akka caasaa dargaggootaatti kana booda amantaa namaa gadi bayanii xiqqeessuun waan ummata kana walitti diru xiqqeessuun caasaan dargaggoo kiyya qaama seera kabachiisu wajjin bakka isin jirtanitti sichi akka durii walitti diree arrabsee diigeen baha jechuun hin jiru. Adabadhaa sassaabbadhaa jechuun barbaada. Tokko qaamni boodkaastii qaamni miidiyaa namoota amantaa keenya walitti buusan biyya keenya walitti buusan saba walitti buusan amantaa muslimaa xiqqeessan gadi bahanii boodkaastii keessan irratti saansuurdi godhadhaa miidiyaa keessan. Hooggantoota miidiyaa keessanitti wajjin odiit wal godha ilaala. Kana booda akkuma ijoollee finxaalessa daangaa keessaa bahanii wajjiniin fuulaaf fuulatti hisaaba buusuudhaaf deemnu isinis warri boodkaastiin biyya ijaaruu tokkummaa irratti nageenya irratti duudhaa irratti bifa gaariitti hojjetan baay'eetu jiru. Jirtu ni beenna. Warri immoo waanuma nama xiqqeesse nama amantaa xiqqeessu as baasuudhaan miidiyaa ofii beeksisuudhaan barbaaddanii sochootanis ni jira. Of keessaa qaamni miidiyaa of keessaa baasa. Warra boodkaastii ofii irratti miidiyaa ofii irratti amantaa namaa warra xiqqeessu warra hojjetu of keessaa baasaatii stop jedhaani.
yoo ta'uu baate hundumaa wajjiniin ammas biyyi seera qabdi, heera qabdi, duudhaa qabdi, naamusa qabdi, no never. Tasa namni gadi bahee boodkaastii keessan irratti ka akka dheengadda maqaa dhahatee gurbaan amantaa hin beekne, duudhaa hin beekne, seera hin beekne, safuu islaamaa hin beekne, kabaja abbootii amantaa hin qabne gadi baheetuma waan hin malle laaqu kana ka akkasii kana booda nutti dhiheessinaan isinii wajjiniinis fuulaaf fuulatti waan wal isaa babuufannutu dhufa. Lama. Sadaffaa qaamni biyya bulchu yookaan qaamni nageenya biyya kanaa eegu nuti akka kaawunsiliis akka hooggansaattis biyya kana nageenya see eegnaa nu laallata waan ta'eef aarsaa itti kafallee fidne waan ta'eef nageenya see eeguun amaanaadha waan ta'eef biyya kana wanni isin dhiphisu hundi nu dhiphisa waan nuti duudhaa hawaasaa amantaa ummata kana nageenya ummata kana booressa jennee ciniinnee itti qabannee daangaatti deebisnu irratti nu deeggara. Kanarratti yoo nu deeggartan biyyi kun tasgabbiin argatti nageenyan argatti tokkummaa seetiin hin ceeti. Dhumarratti hayyoota biyyaa hayyoota baay'ee qabna scholars dura bu'oota isin biyya kana wanti biyya kana isinii galee galaa bahisaa isinii galee kun as dhihaadhaatii shabaaba keenya nuti amma jaaraa jirra dirree isaa qajeelchaa jirra dirree itti taphaaf mijatu tapha gaafan jedhu akka shabaabni keenya itti baratu akka shabaabni keenya ekonomiitti horatu akka shabaabni keenya karaatti deebi'u akka shabaabni keenya wal ijaaru wal deeggaru wal dhagahu wal hubatu waliin deemu dirree isaa ijaaraatiin jirra. Hayyoonni kottaa gorsaa barsiisaa qaraasisaa ekspiriyeensii keessan sheer godha isa adaba dhabes adabatti deebisuutti nu deeggara. Kana booda nuti nama amantaa keenya xureessu wallahi kakadhee bakka kanarra amantaa keenya xureessu akka kaawunsiliitti inumatti adeema. Liistiidhaan tokko tokkoon inuma dhufa kana booda. Akkan sila isin jedhe caasaan keenya hundi sirreessaatiin jira. Kanaaf isin kanarratti yoo nu deeggartan biyya kana tasgabbeessuun nageenya see eeguun amantaa see eeguun duudhaa see eeguun nageenya see eeguun kabaja biyya kanaa itti fufsiisuun tokkoon keenya gahee keenya waan ta'eef kanarratti akka wal deeggarru wal ijaarru wal hubannu amaanaadha isiniin jedha. Dargaggoonni kiyya caasaan kiyya gadi diriirtanii haga godaatti jirtan hawaasa kana nageenyi isaas hin laallata barnoonni isaas hin laallata diinagdeen isaas hin laallata jabaachuun isaa isin ilaallata beekamsi isaas isin ilaallata rakkoon isa ga'u isin ilaallata halkanii fi guyyaa akka dalagdan amaanaa isiniin jedha. Ulfaadhaa baarakallahu fi tole galatoomii ulfaadhu ergaawwan babbareedaatu darbe yeroo biraas walitti deebinee kan mari'annu ta'a waan nufaana turteef galatoo. Ulfaadhaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV irraa kan daawwachaa turtan qubee poodkaastii keenya guyyaa har'aatiin dargaggoo Shu'aib Shamsuu hoogganaa mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaatti hoogganaa dargaggoota yookaan immoo kaawunsilii dargaggoota Oromiyaatti akkasumas miseensa koree hojii raawwachiistuu mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaatti dhimmoota haala yeroo akkasumas immoo kaawunsiliin dargaggoota Oromiyaa maal hojjechaa jira kan jedhu irratti turtii waliin taasisne waa hedduu akka irraa argattan akkasumas irraa barattan abdii qabna. Torban nama biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaatti.